Balaan konkolaataa yeroo torban irra ga'e. Yeroo meeqa du'i isinitti dhiyaate? Darbatee na baasee lafeen koo cinaacha afur cabee. Haala balaa konkolaataa sana keessa ture namoota dhuman sana yeroo yaadattan maaltu isinitti dhaga'ama? Natti meera Waaqayyo. Rakkoon akka jiru natti meera. Ani Waaqayyo nan tajaajila waltajjii isaarra dhaabadha akkamittan qoramaa jedhu. Dhukkuba sana keessa yoo asiin hin xumuraayii jedhee gooftaa gaafannaan hin xumurtu dabartee itti fuftaanaan jedhe. Paaster Niftaalem namoota argatan kanatti dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo saammatti nan qophaa'a Waaqayyo ergaa natti kenna jedhan kana inumatti dubbatu. Naalaadhu nan nadi. Naalaattu taanaan nan iyyaan jedhe. Yoo hamma na fiddee malee dhimma akkasii siin raawwadhu warra jedhaniin. Namaan ati sirrii miti sin darbadha sin jedhe Waaqayyo jedhee darbateera Waaqayyo. Iyyesuus jechuun isaaniif maali? Ani kan ittiin komatamu Niftaalemiin eekkamaadhaan hin komatamu. Utuun dhiifama gaafadhe waan jettan qabdu. Oromatti nu galchin hamaa nu olchi malee. Warra nu yakkan akka dhiifu. Ati immoo yakka keenya nu olchi. Saban qabdanii Waaqayyo isinitti himnee karaa nama kan biraas karaa keessanis. Namoota gaafa sana dhumanirra wayyee miti. Garuu jiraadhu naan jedhe. Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atuuf akkam jirtu daawwattoonni Buddusee TV har'as deebinee dhufneerra. Waaqayyo nu gargaaree ayyaana nu baay'isee keessummaa nama guddaa nama jabaa tokko wajjin deebi'ee dhufeera har'as. Waa'ee keessummaa kee har'aa maal jettaa yoo isin jettan homaa tokko hin jedhu gaafuma isaaniin argitan beektu garuu immoo tole jedhanii eeyyamanii yeroo isaanii baay'ee qaaliirraa nu gidduutti argamuu isaaniitiif maqaa daawwattoota Buddusee TVtiin guddaa godheen isaan galateeffadha. Egaan nu wajjin turuudhaa fi hamma dhuma sagantaa keenyaatti beellamtanii jaallattanii chaanaalii kana banuu keessaniif irra deebi'een isin galateeffadha. Nu wajjin turaa Buddusee TVin jalqabeera ani gammachiisu mataatii yeroo gaarii. Barri bara dorgommiiti bara fiigichaa adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii Saamsangii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan duwwaa 91143 jedhaatiin nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa Elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif. Paaster baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu iddaan ulfaadhaa. Egaa ani yeroon isin yaadu macaafa qulqulluu keessaa seenaa tokko yaadadha. Isinii wajjin haasa'uudhaaf yeroon beellama kana qabadhu kun immoo isa dhugaadha fuula Waaqayyootti. Dubbii tokkotu gara sammuu koo dhufe Saamu'eel isa duraa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 beektu jedhee tayyaada kutaa sana. Anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokkotu jira jedhee Daawit iddoo sanatti. Tarkaanfii tokkotu hafeedhe. Naannoonni keessa ture, haalanni keessa ture, wal'aansonni keessa ture waan baay'ee ture. Yeroo meeqa du'i isinitti dhiyaate natti maashee kanarraan jalqabee tayyaade. Ulfaadhu gamme naaf hirtee waa'een kusti dhagaamee yaaddee miidiyaa kee kanarratti naaf hiruu keetii fi anillee galatansii qabu guddaadha. Ulfaadhuun siin jedha. Galatuma dursee isin jaalladha isin kabaja beeteroo dheeraadhaa kaasee. Ulfaadha. Waa'ee yeroo meeqa duuti sitti dhufe oolte ka jedhu. Amma yaadadhe hunda isaa sitti himuu hin danda'are. Garuu akkasumatti kan sitti himu balaan konkolaataa yeroo torban irra ga'e. Yeroo torba. Baay'ee rifaasisaa kan ta'an yeroo 3 turan. Inni kaanii balaa gaggabaabaa haa ta'uyyuu malee jechuudha. Bara 2001 biyya Ilubbaa Booraa aanaa Buree waldaa guutuu wangeelaa tajaajileetu hin deebi'aa jiru roobaa amaanii wajjiniin
xiyyaaraan akka hin deemu natti himame anuma guyyaa gaafa sanaadha borumtaa isaa walga'ii waan hin qabuuf xiyyaaraa yoo ta'e walgichatu naafa waldaan gaggeessa waan hin ta'eef lakki jedheetan makiinaa Hibrat Baankii jedhamu isaanii anaa fi konkolaachisaa duwwaan baane irraan gadee gummaddinnoo goreetti makiinaan antiin deemu galagalee si afur ofirra naanna'ee allayyaa meetira 150 ta'u keessa bu'ee gaafa galagalu ana barbaada waanta ta'eef seexanni konkolaachicharraa dhimma hin qabu ture. Gaafa si tokko galagaleedhu gurbaa darbatee iddoo biraa buuseessa tokko galagalee jechuudha. Nagaasa waan tokko hin taaneen ana garuu si afur ofirra galagalee allayyaa keessa bu'ee qotee bulaan dhaqanii caakkaa ciranii iddoo isaan dhufanii makiinicha kutanii keessaa na baasanii goree buufata fayyaa na geessanii achirraa ambulaansiidhaan gara mattuu kaar hospitaalitti na fidanii ani amma mucaan gooftaan marraatti yoo waltajjii waaqayyoo irra jira makiinaa konkolaataan gaafa sanaa allayyaa sana bu'ee stiil naawoo hammarraatti hin baane. Faarfataa roobaa maanii wajjin tajaajilaan ture dhufee gaafa iddoo sana argeeru ammarraatti baay'ee raajeffata jechuudha. Inni kun baay'ee isa guddaa jedhamu keessa. Naannoo geedoo gad darbee immoo beekta seenaa kana namoonni baay'een na biraa dhumanii gara nama 42dha. Isa keessaa gaasan immoo darbatee harka darbatee na baasuun arge. Darbatee na baasee darbadhee bakkeetti ba'ee lafeen koo cinaachaan afur cabee hospitaala geedoo galee achirraa namoonni dhufanii na simatanii namoonni bakka uummanni keenya yeroo sana jaalalli na agarsiise bara kootti dagachuu hin danda'u jechuudha. Hamma geedootti hamma ambootti namni dirmatee dhufe yeroon boonaatu hospitaalii galuu karaan darbamu dhabame tiraafikiin karaa dhaabbatee cufee nu dabarse hospitaalli kaanii Imirol jirraa jedhama Adaamaa irratti riyaa kooti soddaa guyyaa sumoo isaa dhaban immoo amma biyya Awustiraaliyaa jira. Isaan gara biyya alaatti gara Baankookitti na arguudhaaf turanii dagachuu hin dandeenye addileensaa guddinaaf ammoo Kooriyaa nagalchuudhaaf turanii isaan immoo satti godhanii. Ani garuu nama baay'ee jaalladhu yeroo baay'ee jireenya koo keessatti kabajuutu jira waanta ta'eef harka isaa irratti danda'u jedheen boonaatiin Dooktar Daawit Milkiyaas bira dhaqee wallaanamee fayyee jira jechuu kooti. Kanaaf balaa gurguddaan konkolaataa torbatu narra ga'e jechuu kooti. Kan rifaasisaa warra mansiin jedhee wajjin wal qabate jechuu kooti. Kanaan alaa baalee utuun tajaajilu diishii isa karaarraa hojjetamu keessa bu'ee namoonni baay'een kan keessatti du'an keessaa waaqayyo na baaseera. Kanaan ala immoo shugguutiin natti dhuka'eera. Ani karuma du'aarran deemee dhufe jechuun hin danda'a. Karuma du'aarra na dabarsee waaqayyoo jiraadhu jedhee na jiraachisa. Seexanni haga har'aatti jiraachuu kootiif hin gammanne. Gaafa waltajjii waaqayyoo irra dhaabbatu namichi kun ammayyuu jiraa jedhee waan gubatu natti fakkaata. Kun immoo araara gooftaaf jaalalli irraa natti argisiiseen kan ka'e. Kana fakkaata. Ani karaan deemee irratti argin garuu hidhameera. Karaa balaa du'aa nu gaafan sii kaasuu isa kaan iddoon itti sii galchuun beeku. Isa kaanii dhimma jireenya karaarra deeman dhufanii waa'ee balaa na gaafatte waa'ee du'arra hafuu na gaafatte waanta ta'eef nama du'arra hafee amma waaqayyo isa jiraachiseedha Niftaalemii siin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf seenaa kana yeroo yaadadhu akka salphaatti yaadu namootatu yookaan immoo Paaster Niftaalem gaafa jedhamu karaa isaan irra deemanii dhufan namoonni hin beekani. Keessumaa asiin amma geedoo fi jaajjii gidduutti konkolaataa kufe sana maqaa dhooftanii namoota baay'eetu du'e achi keessatti. Ijoollee ol adeemaa meeqatu du'e. Isa kana malee namoota baay'eetu qama miidhamee hafe. Baay'ee balaa naasisaa ture balaan sun. Guutummaa waldaa kiristiyaanaa namas hin beeku hundumaatu na'e. Konkolaataa baay'eetu deeme seenaa yeroo sanaan yaadadha. Namoonni dhuguma seenaa sana beekan ni yaadatu. Hammam jaallataani waaqayyoo lammaffaa immoo har'a qaami keessan hundumtuun hojjetaa nagaan baatanii galtuu hin tajaajiltu. Takka yeroo oolmaa waaqayyoo kana yaadattamme
Haala balaa konkolaataa sana keessa ture namoota dhuman sana yeroo yaadattan maaltu isinitti dhaga'ama? Egaa namoota baay'eetu du'e. Namooti waaqayyoo achi keessa turan jechuudha. Faarfattoonni du'aniiru, namoota baay'ee du'e. Waa'ee geedoo wajjin wal qabsiise jechuudha. Lallabaa Wangeelaa Efreem Garramuu namni jedhamu wajjin tajaajila sana deemaa jira. Gara Canqaan deemaa jira. Efreem Garramuudhaa wajjin deemnaa. Yeroo hundumaadhaa gaafa deemu bara inni konkolaataa uummataatiin deemu sana fuula duraan ta'a. Namoonni fuula dura naa kutu. Asis gaafa ka'u fuula dura naa kutu. Achis gaafa fuula dura naa kutu. Guyyaa gaafa sanaadhaa fuula dura naa kutuudhaaf dhaqanii qabamee dhumeeraa 42 ammoo akkas waan akkasii naa kutan. Kanaaf namoonni fuula dura ta'an na arganii dhuftanii as teessu malee naan jedhan. As teessaa natu dhufee jira namni lama sadii dhufanii adaraadhee na kadhatan. Hin taa'uun jedheen. Sila maaliif as naa kute as akka kutamu godhee inni naddana akka naa kutamu godhe suni beekaadhaan jedheen. Wangeelaawii Efreem Garramuudhaan Madaamaarra jira. Waaqayyo lubbuu isaan bisee gaasana wajjin tun deemaa turre. Inni illee dhaqeetii achi taa'e malee na jajjabeessee hangaruu hundi jechuun taa'e. Namoonni iddoo sana ta'an utuu makiinaan galagalee hin dhumin kan isaan du'an. Dursee jechuudha. Dursanii warra du'an isaanii ture jechuudha. Maal jechuu barbaadetanii ana maaliif biyya lafaarra akkan jiraadhu Waaqayyo akka barbaade waan hin beekneefi hafirraa kan hafe namoota guyyaa gaafa sana jiran keessaa qajeelummaadhaan tolaan gaarummaadhaan caalee miti jiraadhudha. Macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbifattu Isqeel boqonnaa 16 gaafa dubbifattu dhaqee seenaa biraadha kan inni dubbatu waa'ee Israa'el ka'umsa Israa'el haasa'a eessaa akka fide Waaqayyo Israa'eliin haasa'eeti. Gaafa dhufee qullaa keessa turte dhiiga keessa turte nan dhuramne soogiddan hin sukkuumamne ergee waan baay'ee ittiin jedhee booddee gaafa sanaa hidhee Waaqayyo nama si'oo waan ati hin qabaanneefan jiraadhuun siin jedheedhe. Inni kaa seenichi seenaa biraa yoo ta'e iyyuu jiraadhuun siin jedheedhe. Waaqayyo jiraadhu naan jedhedha. Jiraadhu naan jedhee akkan jiraadhu barbaade. Wanta biyya lafarra jiraadhuuf immoo waan tokko naa galeera. Ofii kootiif akka hin jiraanne beekan. Waaqayyo biyya lafaa kana kan na jiraachisee fi kaayyoo mataasaa yaada mataasaa waan irraa qabuuf jiraadhu naan jedhee kanaafan jiraachaa jira. Namoota gaafa sana dhumanirra wayyee miti. Garuu jiraadhu naan jedhe. Ammoo gaafa gooftaan jiraadhu siin jedhu ma jiraatala. Xiyyaarrillee yoo gubate keessaa baatee jiraatta. Dooniin yoo garagara keessaa baatee jiraatta. Jiraadhu siin jennaan. Egaa biyya lafaarra jiraachuun wanta nu kaa'e malee nama waaqa beeku nama gooftaa tajaajilu tokkoo fi isa wayyuu miti. Ergamaan Phaawulos akka warra Filiippiisiif caafuu yaadatta. Biyya lafaa kanarra jiraadhu jiraadhee isin tajaajiluun barbaadaadha. Yoo hin jiraadhe maal godha? Isaan tajaajila. Ofii kooti immoo deemee gara gooftaa jiraachuun barbaadaadha. Na fudhachuudhaaf na wallaaleedha. Anaaf garuu isa kamtu wayyadha gara gooftaa dhaqee jiraachuudhaadha. Dhugaan isaa nu galeera taanaan biyya lafaa kanarra jiraachuudhaaf baay'ee garannus baay'ee hawwinus baay'ee deewwannus miti jechuudha. Gooftaan ajendaa mataa isaatiif yeroo nu tursu jiraannee ajendaa waaqa nurraa qabu sana beeknee darbuudhaaf garuu hin jiraannaa jechuudha. Waaqayyoo haa galatu. Egaa inni kan biraan isin gaafadhu. Egaa inni kan biraan isin gaafadhu isin nama Waaqayyooti. Kan namoonni beekan, kan biyyi beeku, tajaajilaa waldaa kiristaanaati. Keessattuu immoo raajummaadhaan tajaajiltu isin Waaqayyo isinitti haasa'a. Balaa guyyaa sanaa taateewwan ta'an kana waan tokko nageenye quban qabdanii Waaqayyo isinitti himne karaa nama kan biraas karaa keessanis. Akka keessaallee haftaniif jechuukooti. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta tokko Waaqayyo nutti hima. Waaqayyo nutti hima. Wanta tokko immoo nutti himu. Elsee caalaa namni Waaqayyo itti fayyadamu badaa jira jedhee yaaduun gaafa kaafnu. Elsee garuu maal jedha yeroo tokko isa kana Waaqayyoon dhokseedha. Dubartiin sun amittii kun maal qabdedha? Rakkina qabdi garuu Waaqayyo maal na godheera? Na dhokseeraadha. Yeroo tokko waan tokko si dhossa Waaqayyo dhoksaa godha. Dhimma koo kana garuu rakkoon akka jiru beeka. Rakkoon fuula koo akka jiru beeka balaa konkolaataa ta'uusaa garuu hin beeku.
haadha manaa kootiin obboleettiin tokko utuu wajjin kadhataa jiranii doozarii mana kee diiguudhaaf jedhuun argaa itti himti. Kanaaf kadhadhu guyyaa 3 kadhadhu ittiin jettan. Ani qaraa gaafa dhufeedhu isheen maal jetti kadhachaa jirti da'oo galte. Yaa Waaqayyo na oosh mana koo oosh jettee kadhatten diidhaan qaraan dhufa. Dhaqeen jira jilbeenfadhe maal jedheen kadhadhaa yaa Waaqayyo obboleettii gosa isheen jettu kana ishee oosh jedheen kadhadha. Kan oolu mana ture malee isheen ture. Kan oolu isheen turre ana ture ooshin jedhee akkas jechuudha. Maaliif akka balaan konkolaataan irra ga'u beekaa maaloo yoon jedhe fuula Waaqayyo irratti sobduu na godha. Garuu rakkoon fuula kun akka jiru yeroo 2-3 beeka. Maanni gooftaan keessan si dabarsa waan naan jedhuu fi yeroo baay'ee baran jiraadha chaalenjii waldaa kiristiyaanaa keessatti chaalenjii waan an dabarsee fi chaalenjii waldaatiin see inni rakkoon nan keessa darbu sun malee rakkoo dhuunfaadhaan natti dhufu jedhee yaadneeni amma kana yoon dubbadde gaariin ta'u. Waaqayyo fagalatiin ga'a. Cuukkoo kana namtaniitu ilaata? Nyaadheera si nan nyaadhas. Paastariinis jaallataniiru leensi cuukkoo keessummoota keetiif dhiyeessii simadhu naan jettee namoonni barbaadan yoo jiraatan immoo bilbilli asirra jira bilbilaati. Egaa fayyadamaa isiniin jennaa guyyaa irraa dhugaa baay'ee natti tole nama guddaa nama jaalladhu nama yeroo dheeraa kabaja guddaadhaan wal beeknu paastarniif taaleem argaa wajjinan haasaa bareedaa qabaannee jirra. Egaa waa'ee gochaa Waaqayyoo oolchuu Waaqayyoo isa kan keessanii kana keessatti namoonni hin yaadu jedhee tayyaadha. Namoota baay'ee balaa baay'ee oolcha Waaqayyo rakkina baay'ee oolcha. Dhiyeenya kanas immoo baay'ee isin dhukkubee mana yaalaa galtanii opereeshinii taatanii turtanidha. Namoonni yeroo tokko erga Waaqayyoon amanee maaliifan dhukkubsadhaa jedhu. Ani Waaqayyoon an tajaajila waltajjii isaarra dhaabadha akkamittan qoramaa jedhu. Akkam ture meenni immoo waan yaadatta qabduutti nooshiitti. Isa natti meera Waaqayyo rakkoon akka jiru natti meera. Sadarkaa du'aatti amman deemutti akka jiru natti meera. Garuu opereeshin taatee karaa sitti dhufa deematti namni ammas. Waan Waaqoonaan hin jenne yoon jedhee fuula Waaqootti itti gaafatamaa waan ta'uuf. Rakkoon akka natti dhufu sadarkaa du'aatti akka hin deemu natti mee Waaqayyo. Waan tokko isarratti namni maal rakkoon nagra gaasa jedhamu waan tokko sii kaasuun barbaada gamme namoonni tarii. Miidiyaan kee kun miidiyaa barnoota namoonni ittiin fayyan sagalee Waaqayyoo ittiin argatan ittiin jajjabaatan akka ta'e nan beekan illee hordofaa ture waan ta'eef. Ibroota boqonnaa 11 gaafa ilaalu namichi ergaa Ibrootaa barreesse waa'ee namoota mo'anii darbanii kaasa. Waa'ee warra mo'anii darbanii kaasa. Isaan keessaa Museen akka tokko ta'e kaasa. Maal jedhaa warri kaan mootota hojii wallaansoo qabanii mo'aniidha. Hojii wallaansoo qabanii mootota hojii wallaansoo qabanii mo'aniidha. Warri kaanii abidda dhaamsaniidha. Boolla abidda dhaamsan gaafa jedhu eewwatu nuti dhufaa Saadraak Meesaaq Abdineegoo akka isaan ta'an. Warri kaan afaan leencaa cufanii Daani'eliin akka ta'e argina jechuudha. Jedheeti waa'ee Saamu'eel faayidha wanta inni godhee waa'ee Barqifaa waa'ee Yoftaayifaa jedhee warri kaan immoo du'aa isaanii fudhatanii du'aa isaanii mo'ichaan ka'umsaan fudhataniidha. Isaan kun warra dubartoota harka Elsaatiif harka Eliyaasitti ijoolleen isaanii du'anii kaafaman sana akka inni ta'e nu argisiisa. Isaan kun hin mo'an biyya lafaa kana maal gooni hin mo'an ulfinaan. Warri kaan immoo raroo hoolaa uffatanii beela'anii baddaaf gammoojjiirra jooranii hallayyaarra jooranii darbanii. Warri kaan immoo maal ta'a jedha magaaziidhaan baqaffamanii. Biyyi lafaa isaaniif hin taane. Garuu karaa kana maal taanedha? Mo'aniiru. Waa'ee kutichi kutaa waa'ee warra maaliiti? Warra kutaa warra mo'eeti. Warri raroo uffatan sunis warri qullaa ta'anis warri magaaziin baqaffamanis warri mootummaadhaan wallaansoo qabanii mo'an sunis inuma mo'an. Mo'aniiru. Garuu amma bara keenya keessaa namni Waaqayyo isa garagaare jedhamu nama gamootti galu, nama konkolaataa jijjiiree qabatu, nama istaatiksiin jireenya isaatii baay'ee ol ka'aa ta'e, namoonni mana kiraayee keessa jiraatanii, namoonni beela'anii,
namoonni dhaabbatanii bara waggaa 30-40 tajaajilanii taaksii dhaabbatanii eeggatan akka magaalaa kanaatti naasaaka. Garuu miidiyaan kee bara dijisaalaati waan ta'eef nama baadiyyaa keessa illee jiru illee ni qaqqaba. Akka isaan argataniif garuu nama gaangeedhaan deemu akka warra kaanii gaangeen deemuu dadhabanii tajaajiltoonni kun lafa deemanii akka warra kaanii konkolaataa mataa isaanii dhabaniiti baasiidhaan taaksiidhaan deemanii isaan kunis dhugaadhaaf qajeelummaatti jiraannaan biyya lafaa mo'aniiru. Kanaaf akkanatti waan amanuufi dhukkuba sana keessa yoo asiin hin xumuraayii jedhee gooftaa gaafannaan hin xumurtu dabartee itti fuftaanaan jedhe. Hammamiif akka itti fufu garuu hin beeku. Kanaaf wanticha maaliin wantichi baay'ee kritikaal ture harki waaqayyo baay'ee na gargaare. Isa keessatti garuu kan si dhibu seexanni gaafa nu miidhuudhaaf godhu isa keessatti maal na agarsiise beektaa waaqayyo naanii sabni kun hammam akkana jaallatu sabni kun hammam iddoo akkanaa qabu jaalala saban isa tajaajilu ho'a waaqayyo naa qabu na argisiise irraa kana bakka waaqayyooti gungumun goone. Utuu inni kana gochuudhaa baatees hin gungumun ture. Garuu hospitaalli Addis Hiwoot hospitaaliidha kanan ture jitan sarchi ta'e hamma maqaa koo dhaga'uu jibbanitti keessa ba'an jechuudha. Hiriiraa dadhaban jechuudha. Godhanii manatti gaafa galu amma dhugaa dubbachuudhaaf amma nama jibbuutti ga'eera jechuudha. Baay'ina namaarraa kan ka'e jechuudha. Achi keetu waan bareeda barruu qabna waan ta'eef an isa ayyaanaan fudhadheen gammadee darbee jedha gammade. Egaa wantootuma isinii hojii wal qabatuun kaasuu barbaada gatii ta'e farraa. Kanaafan isin waame isa kana immoo na hubattu dheetan yaada. Inni kan biraammee jireenya keessan keessatti amma waa'ee dhukkubaa kaasaa turre waa'ee balaa konkolaataa kaasaa turre. Isin immoo erga gaafa waamicha waamamtanii tajaajila jalqabdaniitii kaastanii qorumsa baay'ee qabdu. Lolli jira akkasila jettan waldaa kiristaanaa keessa jira bakkeedhaa jira maqballeessiin jira. Qorumsa jireenya koo kana keessatti na mudate garuu hin irraanfadhu. Kana na barsiisee darbee waan jettanii yaadattan qabdu. Waan jettee yaadattu qabda naan jechuurraa keessa ammam keessaa himuu dandeessa yoo naan jettee gaarii ta'a jechuudha. Baay'eedha. Ani ka'umsa irratti ani gaafa waaqayyo na waame kaasee waamichatti gaafa dhufee kaasee chaalenjii an dabarsee dhalli namaa hin dabarsin. Namoota tokko akka jedhamu waltajjii irratti na arganii baay'ee waltajjii irratti atis akka beektu namoonni dhugaan akka beekanii waaqayyo na milkeessa na gargaara. Harka kootti yeroo adda addaadhaa jaamaan banameera. Utuun gooftaa kadhadhu jechuukooti. Anaan ta'e utuun taanee gooftaadhaan jechuudha. Yeroo baay'ee duudaan banameera. Naafti diriireera. Maraatuun hidhamee fayyeera. Waldaa keenya waldaa guutuu wangeelaa saansusi facaasa sagantaa fayyinaa jiru irratti jechuudha. Hamma kaleessaatti jechuudha. Waan qabatamaatu amma jedhee amma dhiiti badaa. Madaan amma jedhee amma fayyaa. Kun amma kaleessa facaasaa kaleessaatti jechuukooti. Guyyaa biraa bartoo biraadha yooni guyyaa waggaa saama yoo na'uudha baadhee facaasaa jechuun koo miidiyaan kee kun borirraan bu'u waan ta'eef nan argachuu kooti. Harki waaqayyo namoonni afura qulqulluun hin guutamu hidhaa seexanaatiin hiikamu hojiin aangoo waaqayyoo hamma irratti jireenya koo keessatti mul'ata. Kan ammoo warri argaa jiran ragaadha. Gaafa waltajjii irratti namni na argu maal naan jedha waaqayyoo akka Niftaalemiin na godhee kadhachuun isaa nafu. Namoota kadhatanis beeka malee. Namoota akka kee waaqa akkana godhuuf naa kadhatanii kadhatanis dhufanii gaafatanis naa kadhatanis beeka waan ta'eef. Karaan irra darbee dhufe utuu beekanii garuu kan isaan kadhatan maal kadhatu yoo mana gootee na goote akka Niftaalem nan godhin jedhanii kadhatu. Kun dhugaadha isa gooftaa irratti ragochuu kooti. Gaafa waaqayyoo hojiidhaaf na waame utuu waaqayyo na waamne ta'een biyya kana keessa hin jiru. Hiriyoonni koo warreen wajjin hin ture biyya kana keessa hin jiranii. Ana ijoollummaa kootti hojii hojjedheera, muudameera, sadarkaa guddaatti jechuukooti. Eessatti maaliif naan hin jedhini namoonni beekan waan jiraniif jechuukooti. Umurii kana waggaa 22 ani gooftaa beekatan jaalladha nan lallaba bara sanaa.
ajjabameera shugguutii dhadhee deemeera jechuuti. Kanaaf achi keessa magaalaa Finfinnee kana keessa jiraadha naannoo ammistanyaa baar magbiyaa 6 kiiloo jechuudha. Nama baay'een jaalladhu kabaju tokko mana isaanii hin ture. Ergi hojicha immoo dhaabinaan jennaa waaqa keessaa ba'e immoo gara biyyaatti deebi'ee akkan hojii laadhuuf na galchee hojii wangeelaa hojjechuudhaaf jedheen gara biyyaa dhaqee gaafa dhaqee kaasee waldaan itti dhaqee sun nan simanne. Asii taa'ee yaadila asii baatee Finfinneedhaa baatee mucummaa keetiin pozishinii addaa tokko argitee gadi buutee dhattee hojii wangeelaan hojjedhattee gaafa hidhattu uummati naannootti jirtu sana gaafa si fudhachuu dadhabu baay'ee laphee kee cabsachuudha. Iddoo sana gara waggaa 4 jiraadhe. Waggaa 4 kana keessatti tajaajiles namni harka naan rukunne. Waaqayyoota naan hojjechuu deemte baay'ee natti fayyadama ture. Na yaradhanii yeroon tajaajilu gaafii dhanna koo naannoo koo abiddaan nan argan ture. Takka harka naan rukunne jechuudha. Naan mormamee soba naan jedhamee lakki nama kun kanaaf hin dhufne jedhamee nan kadhadhe waaqayyooni achirraa iddoo biraatti akka muuf na godhu natti dubbate waaqayyoo nan godhe gaafan godhu kan si dhibu yeroo koo kenne nama isaanii wajjin tajaajilu waldaan keessa ture sun maqaa waldaa sanaa namoonni beekan kan waan jiraniif maqaa waldaadhaan waan hin barbaanneef irraa namoota sanaa wajjin nagaan qaba waan ta'eef jaalalan qaba kabajaan qaba waan ta'eef kaasu waan hin barbaanneef xalaa geggeessitu na dhowwatan kiriiraan jechuudha. Ati ittiin bulmaata waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaa yoo fudhatte ani mulu wangeelii keessatti gooftaa tajaajila waan ta'eef miseensi tokko mirga yoo nan deema jedhee xalaa geggeessituu fudhachuu qabaadha. Kun ittiin bulmaatarra jira jechuudha. Isa na dhowwatan. Warri gaafa sana dhowwatan nan deemee iddoo biraa sanatti na ergee achitti dhaqee hojjedhee gooftaan baay'ee na gargaare jaarsolii waldaa sanaadha. Qilleen Wallaggaa keessaa immoo lafa jedhamurraa Bogeetaachoo Ergisaatii fi namooti gaafa sana hojiin ture Faayisaa Wayyeessaa nama jedhaman hojiin dhaqee isaa warra na fudhate jechuudha. Gaafa dhaqanii naa deebi'anii kan isaan xalaanoo kennan nagaadhaan nagaa uumuudhaaf jedhanii illaannoodhaan. Gaafa illaannu jedhanii akkas jedhee gaa bakka waan tokko yeroo isaa guutuu kenneeran jedhina tajaajilan jedhina coomameera dhaati nuu kennaa jedhanii hin kennuun bakka itti dhiisaa kaa'ee inni tokko gallee coobbannaa jedhe. Akka kanatti inni gammee koo karaa waldaadhaa jechuudha chaalenjii ani keessa darbe. Chaalenjiin kun hamma guyyaa har'aatti jechuudha hin mul'atu irraa kan hafe. Gaafii hammuma ati dabalaa deemtu immoo mormiin kee chaalenjiin kee maal ta'a? Dabalaa deema. Yoo itti guddatte ta'e si duukaa guddata jechuudha. Leevelii kaleessaatti edda taanaan hin jiru jechuudha. Kana keessa hin jiraadhe beela baay'ee argeeran. Beela baay'ee argeeran. Beela baay'ee argeeran. Dheebuu baay'ee argeeran. Ni fakkaatu garuu. Beela baay'ee argeera. Dheebuu baay'ee argeera. Daaras argeeran. Daara jechuun maal jechuudha? Qullaa ta'u jechuudha. Hamma uffata jijjiirratan dhabuu argeeraan. Hamma mana dhabuu argeeraan. Beela argeera. Uffata jijjiirraa dhabuu argeeranii. Ammanii maala nuffadhaa gaaffii hin qabu. Isa kama nuffadhaa irraa kanarra. Gara sanaatti dhufeera. Maala nyaadhaan qabuun akkamittiin nyaadha. Yoo jedhan irraa kana rakkoo jireenyaa buddeenaa baay'ee hin qabu. Inni kun egaa ana baay'ee na yaachisu. Miila kootiin guyyaa 2 deemeera. Na yaadadhaa. Paaster Taarikuu Kabaa amma Buraayyuu waldaa guutuu wangeelaarra jira. Inni beekachuudha. Yeroo sana isaatti gaggeessa waldaa Jaarsoo Gambeel kan jedhamu lixa Wallaggaa keessa. Eessarraa ka'e qelleen Wallaggaa haroo sabburraa ka'een miila kootiin deemee karaan irra deeme kanarra deemee hin jiru konkolaataa waan ta'eef jechuudha konfireensii dhaqee gaafan achi ga'u guyyaa 2 deemee dhaqee nan kufe. Oolmaa ta'e nan kufe xarapheessaa dalagaa tokko jira asirratti nan kufe dhufanii bishaan achirratti gannatti naqanii lafa ciiseetti dhannarraa dhiqanii ciiseen daqiiqaa muraasa ciisee boqodhee waa nyaadheen umurii isaatii 2 booddee immoo ol beebalta jira tajaajileera. Miila kootiin haroo sabbuudhaa ka'ee
Gidaamii biyya jedhamu miila kootiin deemee dhageera. Kun hundumtuu tajaajilaaf. Maal nan daldalaa miila kootiin haroo sabbuudhaa ka'ee Ilubbaa Boor Daarimuu biyya jedhamu dhageera. Isee kan dhiiseensa jedha. Dhumarratti garuu Waaqayyoo gara gaangeenaa kenne magaalaa haroo sabbuu keessatti gaangeenaa laate Waaqayyo. Akkuma namni biyya magaalaa kanaa gaafa manaa ba'u konkolaataa isaa qulfii isaa gaafatee ka'u gaangee koo yaabee deemuun jalqabe jechuudha. Beela argeera. Dhiibamuun immoo namni akka kootti addunyaa irratti argee hin jiru. Dhiibamuun kun garuu ammarraattu jira. Dhiibamicha tokko kaleessaatti hin ta'u maleessa. Maqa balleessii jetteeti sila. Maqa balleessii baay'ee narratti gaggeeffameera. Yeroo baay'ee nan argaa miidiyaa irratti yeroo nan argu wanta kun jedhuun takkaa waan namni naan jedhuu fi guyyaa tokko deebii laadheen beeku. Hordofta deema yaada sooshaal miidiyaa guyyaa tokko deebii laadheen beeku. Gaaf akkasan jedha harka koo nan qaba. Waaqa isa dhugaa faradutti harka koo ol qabee dhiisa. Wantani abjuu fayin ta'uusaan barbaannetu namni naan jedhu dhagee beeka. Abjuudhaan yoo waan sana ta'e waan duufaa natti fakkaata. Abjuudhaan tun ta'e yeroo namni naan jedhu yeroo baay'ee argeera. Yeroo baay'ee bu'eera. An utuuni asoosan danqamma malee ani nama abaaboon baatamuufiidha. Gatii guddaa kaffalee saba kana tajaajileera jechuudha. Waldaan keenya waldaan afaan Oromoo biyya kana keessatti akka babal'atu magaalaa Finfinnee keessatti gumaachan kennee ragaa warri kana dhagaan jechuudha. Dhiibbaa gaggeesseera jechuudha. Anna yaada dhagaaf tokko Jeneraal Assembilii qabnaa akka qaxanaa yookaan kililii keenyaatti akka hin dhagaamne waldaa tokko guddifnee akka isheenatti biyyaa hin taanee fi dhorkame. Ka'ina amma miidiyaan akka dhagaamu beekara. Namoonni kan dhagaan maaliif akka nuun jedhe akka isaan jedhan beekan. Garuu dhugaadha dhoosuu waan dandeenyeef ka'e. Naalaadhuun jedheen namichi Jeneraal Assembilii sana gaggeessu kan qaxanaa sanaa kan magaalaa Finfinnee kana jechuudha. Naalaadhuun naan nadidhe. Naalaattu taanaan nan iyyaan jedhe. Achuma gaafa nan iyyadhu dhuguma iyyadhan fakkaata kennaa jedhame. Nanaasee waldaan lakkuu kattaa. Waldaan Paaster Iyyaasuu fa'aa, Paaster Hayileen fa'aa, Raajii Dassaalany Waaqinee fa'aa keessa tajaajilaa turanii waldaan sun keessa tajaajilaa jiran waldaan sun ammallee Raajii Dassaalany gara biyya Kanaadaa deemee jira. Gaafa sana waldaa taateeti kan ishee fudhatamte jechuudha. Akka biyyaatti chaalenjii godheeraa, eenyummaadhaan chaalenjii godheeraa. Wangeeluma afaan Oromootiin lallabuudhumaaf iyyuu yakkamaa ta'an ilaalamneerra jechuudha. Har'a garuu seenaan sun hin jiru. Egaa isinii hojii waan baay'ee kaasutu danda'ama. Bu'aa bahii, wal'aansoo, chaalenjii baay'eedha. Garuu immoo waan an kaasuu barbaadu hamma qoramtan kana, hamma dhibamtan kana eebbifamtaniittu. Akkas jedha Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsa sadii akkas jedha. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Ameen. Iddoo waaqarraatiin eebba hafuuraatiin isa nu eebbiseefidha. Efesoon ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ በመንፈሳዊ በረከት በሰማያዊ ስፍራ የባረከን ሁሉ ብሎ ይላል። አከዚ ኤበ ጀዴ ከናን ፍረዱ አካ ነማ ታያጅላ ተቆጥ አካ ነማ ጎፍታ ቀቡ ተቆጥቲ ማነ ጃራቹ ሚቲ ኮንኮላታ ቀበቹ ሚቲ ቢያ አምባባኡ ሚቲ ቢይ ለፋ ዋንተ ተፍ Eebba jedhee kana yaadu eebba hafuuraati. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti waan amanneef hojii argamoota boqonnaan lama akkas jedha beektamnirre inni mucaasaa gara keessanitti ergedha waa'ee Waaqayyoo Phexros lallaba kana inni mucaasaa gara keessanitti erge boqonnaa sadii irratti hammeenya keessanitti isin deebisee isin eebbisuudhaaf. Waa'ee gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu eebbii kakuu haaraadha jireenya hafuuraati. Isa kana jechuudha. Isa kanaan kun nan tajaajilaan sin jedhe kana gara gooftaa wajjin jiraan jedhe kaa tajaajilaan jira. Waan foon immoo
yoo isa na gaafate deemu sittani masas. Galanni isaa fata. Eebba foonii yoo ta'e. Amma jettaniittu isas deebistaniittu kama nuffadhaa malee maala nuffadhaa yaaddoo hin qabu. Yeroo masaa waama barbaadda nyaachuu malee waa'een nyaataas waa'een jireenyaas Waaqayyoof haa galatu. Namoonni tokko tokko kan isin gaafadhu qorumsa isaanii har'aa ilaalanii abdii kutatu. Waama Waaqayyo isaan iseetti fakkaata. Gara isa caaluutti nu jabeessuuf mitiiree Waaqayyo nu guddisuufi. Namni immoo kan inni qoramu carraama hojjetettiin qorama namni. Hojjetaa jira gatii ta'eef qoramuun isaa dirqamadha. Ba'ee galaa irraa socho'aa jira hojii hojjetaa jira. Namni akka keessan hojii hafuuraa hojjetu immoo hin qoramu taanaan maal dhugaa ba'a? Namoota rakkatanii gara isaa dhufaniif namoota gaaffii baatanii gara isaa dhufaniif maaliin jajjabeessa? Kanaaf ananii yeroo isin haasoftanii namoonni haasaa kana keessatti of ilaalanii numa jiraatu. Waaqayyo maaliif kanatti na qore? Maaliif lola kana narratti kaase? Maaliif kana godhe namoonni jedhanii deebii hinuma argatu jedhee tayyaadha. Haa ta'u egaa paastar isin waldaa kiristiyaana tajaajiltuu namoota baay'ee tajaajiltuu wantoota baay'ee hojjechaa jirtu. Utuun darbii waan tokko yoo si gaafadhe. Waa'ee eebba fuudhaa wajjin waan tokko kaasuu barbaada. Hin dandeessu. Eebba ani iddoo baay'ee deemee tajaajileera. Biyya Itoophiyaa kana keessaa baadiyyaa baay'ee deemeera. Magaalaa baay'ees deemeera. Waldaa afaan Oromoo hedduu tajaajileera. Waldaa afaan Amaaraatiin tajaajilamu tajaajileera. Waldaa afaan Amaaraas afaan Oromoos hin beekne afaan Gaamootiin, afaan Kambaataatiin, Walaayittaatiin, Adiyaatiin, Maaliitiin hiikamee tajaajilus tajaajileera jechuudha. Kana akka eebbaatti fudhadheen yoo lafa garaa kootii ga'uudhaa baadhee eebbaa hafuuraatti jedhee ani yaadu seenaan gaaf tokko yaadata jedhu waldaa guutuu wangeelaa Saansuusii utuun magaalaa Naqamtee irra jiru akkee akka dhufee cherchi pilaantii godhu gooftaan natti haasa'e. Yeroon itti hiriyoonni koo nan fudhanne maali Waaqayyo Finfinneetti nama ergaa maali Waaqayyo biyya Gumuzii moo biyya Baraa maaliiti dhiifamallee ishee achitti nama ergaa Baraatti si ergee Finfinneetti maaliif si erganii nan dhufee sin Finfinneetti waldaa cherchi pilaantii goonee nan jalqabe har'a waldaan Saansuusiidha. Waldaa meegaa cherchi warra jedhaman magaalaa Finfinnee jiran keessaa tokko katee ati ragaadha. Waldaa baay'ee guddaadha jechuudha. Namoota kuma hedduudhaan tuqni biratti waaqessaa gamoo guddaa ijaarree jirra. Kanarra immoo darbee waldaa dhumti an dhufee ergin dhufee magaalaa Finfinneetti Saansuusii darbee immoo waldaa 10 guddifnee atiyaa gooneerra. Magaalaa Finfinneetiif magaalaa Shaggar keessatti. Waggaa kanallee yoo Waaqayyo nu gargaara waldaa 4 amma atiyaa gochuudhaaf jenna guddisuudhaaf waldaatti guddisuudhaaf jenna. Waldoota baay'eedhaan gara misiyoonota 94 bobbaafnee jira. Waldaa dhumti guutuu wangeelaa Saansuusii. Gaafa dhufe Niftaalem dhufee mana kiraayee fuudhee itti jalqabe sun garamitti hambaan jedhame sun waldaan kun har'a misiyoonota 94 bobbaaftee jirti. Waaqayyo haa galatu. Kana gaaf tokkotu dhuftee biiroo dhuftee suuraa isaanii fudhattee nan jaalladha jechuu kooti. Biyya adda addaa egaa hojii wal qabsee wanta kun siin jechuu barbaada. Kanaaf inni kun akka eebbaatti yaada. Hojii misiyoonummaa hojjennu kanallee namoonni garaa misiyoonummaa qabanii akka isaan dhufanii nu wajjin hojjetan hin feene jechuudha. Maaliif Niftaalemi iddoo nama tokko garuu namni tokko horii isaati yoo nu gargaare biyya wangeelli hin geenye gahuu waan danda'uuf jechuudha. Kan akka eebbaa hafuuraatti akka eebbaatti ayyaada waan ta'eef eebbifameeran siin jedhee gammee waan ati jettu hin beeku malee. Dhugaadha kun eebba guddaadha hojii wangeelaati babal'isuu hojii waaqayyooti. Kana caalaa immoo eebbi kan biraas hin jiru. Isa kaan hin lakkoofna yoo ta'e jarri kaan nu caalaa qabu. Isa biyya lafaa irratti dhiisnee deemu yoo ta'e jarri kaan nu caalaa qabu. Toora gashanii qabu haasa'uu danda'u himachuu danda'u isaan. Nun eebba isa kana yoo haasofne gaariidha. Egaa akkamitti qophooftu paastar tajaajila keessaniif mee disipiliinii akkamii qabdu? Waldaan tokko yeroo konfiransii si bu'amtu kan isin gaafachuun tarii gaaffii elementarii ta'uu danda'a. Garuu immoo haasaa keessan keessa namoonni baratan jiru jedhee tayyaadha. Mee akkamitti qophaa'u paastariin namoonni tokko waltajjiitti yoo isaan affeeranii akkamitti qophaa'u disipiliinii akkamiitiin qophaa'u moo salphaadhumatti isuman yeroo darbee dubbadhaa isuman akkas godheen godhaa maal sagalee waaqayyooti yoo jireenya kooti yoo tajaajilaa dhalanii dhaqu moo har'ayyuutti yaadanii waaqayyoon kadhatanii qophaa'u paastariin.
Isa kana kaasuu keetiif gooftaan si haa eebbisu. Ani yeroo dheeraa taa'ee qophaa'eera. Mootummaa barootanii sila siin jedhe waggaa 4 waldaan keessa jalqaba keessa tajaajiluudhaaf waaqayyooti na erge suni yeroo hedduu soomuu, kadhachuu, dubbisuu waggaa 4 kanatti hin dabarse. Kan namoonni guyyaa oroo sana turanii obboloonni dillaa gogolaarra jiran arra ragaadha waan ta'eef jechuudha. Waggaa 4 guutuu soomuu, kadhachuu, dubbisuu. Macaafaa lafan kaa'u. Gamme waan ani yeroo sana waan an dubbisaa nattaasaa fudhu qulqulluu waan ta'eef macaaficharraa jala mura. Utuu man jala muruu hundisaa jala muramaa ta'e. Macaaficha jechuudha wangeelli koo. Amma immoo gara biraa fudhadhu jala mura amma hundisaa jala murama. Macaafa jala muramaa 4 ol qaba. Utuu man dubbisu bara sana jechuudha amma jala muru. Bara sana baay'ee qophaa'eera jechuudha. Ergasii waltajjii tokkorra dhaabbachuudhaafanii dubbisuu lallabuudhaaf hin dubbisu. Si'a tokko namni tokko akkas naan jedhe naan. Faayinaalii qoramuudhaaf jettamoo maayinnati akka dubbiftu naan jedhe. Akka nama faayinaalii qoramuudhaaf jedhutti dubbiftaa naan jedhe. Nan dubbisa jiru. Dubbisuu lallabuuf hin dubbisu barsiisuuf hin dubbisu. Inumaan dubbisuun jireenya kooti. Dubbisuun jireenya kooti. Garuu ergaa waaqayyoo saba waaqayyoof dhiyeessuudhaaf garuu wantoota dubbise kana keessa amma waaqayyo kam dubbachuu barbaada kan jedhu soomaan utuun kadhatin fuula waaqayyo utuun hin turin lallabee beeka jedhee takkaa waltajjii waaqayyo irra dhaabbadhee hin beeku. Amma obboleessi anaa wajjin ta'ee baay'ee ani jaalladhu yeroo baay'ee wajjin kadhadhu jira obboleessi keenya faarfataa qabbannaa tolasaa wajjin kadhanna. Baay'ee kan inni haasa'u kanan sirraa baree nama tokkoof soomanii kadhachuun sirraa baree. Ati anammas naaf eertamni ati kan. Edaa kaleessa kadhachaan turen fuula waaqa irratti. Edal kan immoo sa'aatii 8 kaasee hamma sa'aatii 1 kadhachaa ture ganama kana jechuudha. Si hojiin haasa'a. Isa haasa'u kana keessa namni ittiin fayyuu danda'a. Dubbisuudhaani ifa sagalichaa argatta. Gaafa dubbiftu ifa sagalee waaqayyoo argatta. Gaafa kadhattu garuu humna argatta. Waan ati dubbattu akka laphee namaa bira ga'uuti argatta. Ansa kana waaqayyoo irraa baree shaagaleera. Utuun hin qophaa'in, utuun fuula waaqayyoo irratti kadhataan hin qophaa'in, kutaan lallabuuf jedhe sana immoo keessa gala gaggashee immoo utuun hin ilaalin tajaajilee hin beeku. Maaliif qophaa'eeran sin yeroo itti qophaa'e amma yeroo hundumaa nan dubbisa dubbisuu kanan dubbisuu fi sin tajaajiluudhaaf takkaan dubbisu. Maaliif dubbisuun jireenya kooti. Maaltu sii galee onaan jettee ergamaa Phaawulosii Ximootiyoos isa duraa boqonnaa lamaffaa Ximootiyoos lamaffaa boqonnaa 4 irratti maal jedhaanii ergamaa Phaawulos takka jedhaa Ximootiyoos gaafa dhuftu waan sadii na duraa dhiiftee dhufineedha. Tokko Maarqosin na duraa dhiiftee dhufineedha. Hojiidhaaf baay'ee tajaajila baay'ee na barbaachisaadha. Lammaffaan yeroo sana biyya Roomitti hidhamee jiran mana hidhaa keessa jira. Andi baandiidha jedhama kan inni mana hidhaa keessa ture sana sansalata hidhamee jira. Roomi beektaa Awurooppaan yeroo itti qorru jira. Baay'ee biyya qorraa keessa jira itti qorraa jira. Maal jedhanii uffata kopportaa sana naa fidiitii kottuu maaliif qorraaf. Macaafa biraanaadhaan barreeffame sana immoo naa fidii kottuu. Ta'ee Ximootiyoosiin Maarqosiin immoo naa fidii kottu tajaajila baay'ee na fayyadaa. Kan inni uffata qorra biyyichaa dandamachuudhaaf tajaajila Maarqosiin kan inni barbaaduu fi Maarqosiin tajaajila akkasa gargaaruuf. Macaafa garuu jireenyaaf dubbisuudhaan malee tajaajilu miti itti murtaa'ee du'e eeggachaa jira. Maal jedheera iddoo muktichuma keessa galaalteetu gara sagadeetu yeroon itti aarfamuu akka dhibaayyuutti foonni koo lubbuun koo akkas ta'uu dhiyaatee jira jedhee dubbata. Aarfamuudhaaf itti murtaa'ee jira. Garuu ammoo gaafa deemutti maal godhaa? Nan dubbisa. Dubbisuun lallabuudhaaf miti barsiisuudhaaf miti. Jiraachuudhaaf. Amma dubbiftee geessa immoo. Kanuma dhugaadha. Amma dubbiftee geessa. Dhugaadha egaa
baay'ee qophaa'uun keessan dubbisuun keessan jireenyuma kootii waltajjii waaqayyoo immoo nan kabajaa jettani. Namoota baay'ee irra salphaatti fakkaata. Shaakalumatti fakkaata. Dibameeroo waamameeroo maal achirra dhaabadhee waaqayyo natti dubbata jedhanii yaaduu danda'u. Adda namaa baasuu waaqayyo iyyuu wanta amma kana ga'u keessaatti kadhannaa malee wanti tokko iyyuu hin dhufu. Egaa waan baay'ee kaafne wantoota baay'ee kaafne mee ammoo yaadota namoonni kakkaasan tokko tokkottan deema. Paaster Niftaaleem barattoota tajaajilu hangoota garaagaraa namoota garaagaraa iddoo garaagaraatti tajaajilu. Garuu yeroo tokko tokko namoota gurguddaa namni argachuu hin dandeenye abbootii qabeenyaa. Akkasumas immoo namoota aangoo qaban abbootii siyaasaa hin tajaajilu jedhaniitu dubbatu. Inni kun dhugaadhaa? Tajaajila nama qooddeen tajaajiltu. Nama hundumaa tajaajila. Maccaan hundumaa tajaajilaa kan jedhutu jira waanta ta'eef. Maatiiwwan boqonnaa 28 lakkoofsi 19 dhaqaa maccaan hundumaa barsiisaadha waanta ta'eef. Macca keessa eenyutu jira? Abbaan taayitaa jira. Abbaan qabeenyaa jira. Barataan jira. Barsiisaan jira. Qotee bulaan jira. Daldalaan jira. Hiyyeessi jira. Sooressi jira. Kanaaf nama kan hundumaa tajaajiluudhaaf carraa waaqayyoo naanaateetti fayyadamee gooftaa tajaajilee beeka. Abboota qabeenyaa tajaajila kan jedhamu riilii qofaatti adda baasee namoota isaan tajaajilee badaa yaadadhu. Nama dhala namaa garuu nan tajaajila sadarkaa kamirra kan jiru jechuuti. Namoota hundumaan tajaajila jechuudha. Nama hundumaan tajaajila. Wangeelaan kennutu nama hundumaadhaaf na waame waanta ta'eef jechuudha. Nama hundumaan nan tajaajila. Isa kana yoon kana caalaa haasa'uudhaa baadhee natti tola. Garuu attamitti tajaajilta ka jettu yoo na gaafatte irraa kan hafe nama hundumaa tajaajilaa kan jedhamutu jira. Atilee nama hundumaa tajaajilinsi jedha. Tolee nama hundumaa nan tajaajilaa. Egaa tariitii akkamitti tajaajiltas jedhu kanatti yoon isinii deeme namoonni kun feelooshippiin iddoo garaagaraa hin jiraata. Tokkummaan hin jiraata. Qobaatti adda baastanii hidhattanii tajaajiltu otoo hin taane hin jiraata. Garuu dhugaadhumatti dubbii sagalee waaqayyoo gara isaanii dhufe ergaa sirrii itti muyi namoota kanatti itti dubbatu jiramti yeroo tokko tokko namoonni gaafa aangoo qabaatan gaafa taayitaa qabaatanii namni dubbii dhugaatti dubbachuun sodaata. Taayitaa isaa daatee waan godha jedhanii gatii yaadaniif yookaan immoo faayidaa kana na dhowwata jedhanii gatii yaadaniif. Paaster Niftaaleem namoota argatan kanatti dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo saammatti nan qophaa'a waaqayyo ergaa natti kenna jedhan kana inumatti dubbatu. Isa kana waaqayyoo abbaa tajaajilichaaf dhiifnee waan ansiin jiru tokkoon sitti dubbadhan. An baran jiraadhu keessatti utuu waaqayyo waan ittiin dubbatee waan dubbadhu. Utuu waaqayyo hin dubbatiin. Utuu waaqayyo natti hin dubbatiin hin dubbadhu. Tole. Isa waaqayyo natti dubbate immoo hamaas ta'e gaariis ta'e nan dubbadha. Maaliif ani koo ergamaadha ergamee naqe malee ergichi kan goomiti. Namichi dhuunfaatti yoo deebise gatii isaaf kaffalamu hundumaa nan kaffalachuu gooti. An waan waaqayoo naan jedhee ittiin jedhala. Gaafa ittiin jedhu immoo ergaadha yoodha sagalee waaqayoo fakkeenyaaf ammaa deebii kan jedhu caafamee jira. Deebii barsiisnan jira tanaan nan barsiisan sagalee waaqayyooti. Abbaan sagalichaa deebii kan jedhan Niftaalem miti. Ani kana beekama. Deebii kan jedhee eenyudha? Waaqayyoota akkana deebii abbaa sagalichaatu beekaa deebiin barsiisa. Sirrii miti jedha taanaan ati sirrii miti jedheen barsiisan. Anatu jedhe miti. Anatu jedhe miti. Ani immoo mana qabu keessatti waan tokkoon sitti himaa waan waaqayyo naan hin jedhu taanaan dubbachuu hin danda'u. Akka nama giingeen ta'a. Naaf hin ifu. Anuma kana na jibbitan siin jedha. Waan waaqayyo naan hin jenne taanaan namicha kana ayyaanatu irraa ga'eetta. Kanaaf eenyuyyuu nan jedha. Garuu gaafa jedhu sana akkaataa kanatti nan jedha. Akka goota hin jedhuun. Fakkeenyaaf situ ergaan erge. Dhaqiitii saambadii akka kottaatti buna dhugaa jedhanii naan jettamni kottaa buna dhugaa isin hin jedhe gammeen hidhee mahimee deebi'an. Kanuma. Lammaffaa immoo amma immoo
Akkeetiin mooda yoo dhuftan ta'e nan dhufa isiniin jedhee gammeen jedhinaan jedhiite yoo ta'e timte akkite yoo dhuftan ta'e nan dhufaa jedhinaan jettameeti. Gammeen akka jedhan yoo dhuftan taate hin dhuftan ta'e nan dhufa jedhee sokkan. Hin dhuftu taanaan singoodha jedhee toonii kun barbaadu ergichi. Dhaadannoo biraan barbaadu. Hin barbaadu. Maayinni ergaanatti dhufe sana dabarsee deebi'uudhaani riilii sadarkaa kamitti warra jiranitti dubbadheera hin dhaga'u namni kana hin dhagaa waanta ta'eef namni itti dubbadhe kun jechuudha. Namaan ati sirrii miti sin darbadha sin jedhe waaqayyo jedhee darbateera waaqayyo. Iddoon si dhowwadha jedhee waaqayyo iddoo dhowwateera. Lakki sirradhu sin jedha waaqayyo jedhee namoonni sirratanii warri sirratan immoo karaa sirrachuun irra jiraatu sirrataniiru. Ergaa waaqayyoo ija laalte maayini namni waan amma sagalee duwwaa miti isa nama sitti dubbachaa jiru waliin dubbachaa jiru kanatti gaaf tokko barcuma firdii Kiristoos dura dhaabbadhe deebii laadha. Siinsi fayyisee ofii kootu yoon bade maal na fayyada. Ergamaan Paawuloos warra Qorontoos maal jedha beektaa? Isaan kaan fayyisee akkana ofii kootiif hin banneef jedhara. Ani kana amma gaa umurimti kooyyuu umuriin gosa silaa yoo ta'e isa sila wajjin haasofnu yoo ta'e iyyuu umuriin koo wallaalaa miti jechuudha kana beekachuu kootiin nama hundumaatti wangeela itti lallabuun itti gaafatamummaa waamicha koo wajjin wal qabatee jiru waanta ta'eef itti lallaba. Maal itti lallabdeen immoo yoo hin ka'a ta'e yoo naa kaafte maal itti lallabaan yoo naa kaafte hin ka'a ta'e yoo dubbadhu naan jetta ta'e isa gooftaa yeroo sana naan jedhee ittiin jedhe. Anis kanan barbaade yaaduma kana laa Paaster Niftaaleem nama guddaadha beektu jara keenya. Isa kanaan alatti immoo raajii beekamoodha. Namni baay'een dubbii sagalee waaqayyoo harkaa dhaga'uudha gaafan jedhu sababaan yaan. Haasa'uu keessan duwwaa miti. Tajaajiltoota baay'ee qabna raajota baay'eetu jira biyya kana keessa. Mitiire isaan kun immoo carraa namoota kana tajaajiluun argatu. Carraa aangoota tajaajiluu, carraa namoota kan biraa tajaajiluu hin argatu. Isaan kun itti gaafatama waaqayyotti kenni kana akka isaan ba'aniif karaa kan biraa akeekkachiisadha. Akkuma isin amma jettan waan waaqayyotti hin jedhan taanaan itti gaafatamuu hin jira. Isinii galeeramti. Utuu namichi balleessu, utuu namichi waan kan biraa godhu, jajjabaadhu jedhu taanaan yakka kan biraati kun fuula waaqayyo duratti hin gaafachiisa. Namoonni har'a dhuguma kana godhaa jiru. Yaada waaqayyoo itti himaa jiru. Isa jedhu sanatti deemuuf yaanu. Maaliifi iddoo baay'ee yoo deemne namootuma waaqayyoon qabantu namootuma waaqayyo rakkina keessaa baasee fidee iddoo kenneeftu saba rakkisaa jira. Maanni kun yoo waa fudhatan malee harka fuudhii wayii malee dhimma hin raawwatan sadarkaama guddaa ta'uu hin taane sadarkaama gajjallaarrayyuu ta'anii jechuudha. Isaan kana namoota baay'eetu tajaajila gatii ta'eefan tarii isaan sanaaf dhaamsa ta'a jedhee ta'e yaada. Waan tokko kanarratti dabalee sii kaasa. Tole. Yeroo waaqayyoo dheekkamu isa waaqayyoo dheekkamsa waaqayyoo sana akkan dubbadhu namni kana tokko argee beeku eenyudha yoo naan jettee gammeedha sii makee. Waldaa ati keessatti gooftaa tajaajiltu keessatti waaqessitu waldaa biftuu boolee makkanaa Yesuusii dhufee tajaajilee utuu waaqayyoo dheekkamu yeroo dheekkamu dhageessee beektamoo hin beektu. Dhagee beeka. Hamma nan bifachuu dadhabutti. Hamma persoonaal keessii fakkaatutti. Dubbadheen beeku waldaa keessanitti. Sirriitti dhagee beeka. Indaama akka jedhee beekan waldaa keessanitti gaafa tajaajilu gaaf tokko dhimma dhuunfaa sanirraa hin qabooni. Garuu waaqayyo naan jedhee nan bifadhe mootummaa waaqayyootti hin galtanii isin hin jaalladhu. Gaaf tokko waldaa keessanitti waan hin jedhe isa iddoo biraa malee hin jedhamu. Maal nu dheekkamtaan warri naan jechaa jirtu. Dheekkamuu utuu reebamtee mootummaa waaqayyootti galte moo sitti baay'atee kuni jedhee dubbadheera jechuudha. Yeroo waaqayyoo waldaa keessanitti yeroo waaqayyoo jajjabeessee hin beekuun. Dhugaadha kun. Yeroo waaqayyoo ifatu fadhee hin beekuun. Yeroo dheekkamee hin beekuu. Isa iddoo biraa dhiisiin siin jedhama. Waldaa keessan ati gaaffii kana karaa kee waan ka'eef ati ragaadhaan siin jedha. Egaa anis sila sinii kaaseera. Rakkinatu jira hin dubbattanii hin gootanii otoo hin taane namoonni yeroo tokko dugda duuba qabanii waan haasa'an qabu. Sinii galeeramti. Waaqayyotu carraa sinii kenne jiraachisee wal'aansoo sila jenne hundumaa du'a sila jenne hundumaa sin hambisee fide namoota waaqayyo muude kana dura dhaabattanii akka dubbattan eenyutu godhe. Isa mataa isaatu godhe. Namni baay'een hin hawwu. Namni baay'een hin barbaadu. Namni baay'een utuu aangoota kana tajaajilee hin dheebotu.
carraasaa waaqayyootu isinii kenne. Carraa argattan kanatti itti fayyadamaa jirtu jennee namoota akka kaasnuu fi akka gaafannuufan isa kana. Isa kana hojii wal qabsee mallee waan tokkoon sii dabala. Ani kan ittiin komatamu Niftaalee midhee akkamaadhaan hin komatamala. Isa kanaan. Kanaan hin komatamu jechuudha. Amma la kudhan darbe magana mana waldaa kootti barumsa barsiisa jira. Dhimma waldaa kiristaanaa laallachiise. Dhimma waldaa kiristaanaa gaafa barsiisu waldaan kiristaanaa kan Kiristoos. Maal jedhaa waldaa koo jedha isa Kiristoos waan ta'eef. Phaawulos immoo Qorontoosii gaafa dubbatu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko lama gaafa dubbatu maal jedhaa waldaa waaqayyo waaqa jiraataa jedha waan ta'eef. Amma immoo Ximootewoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gaafa dubbatu attamitti jiraachuun akka siif ta'u akka ati beektu siifan caafaa innis waldaa waaqayyo waaqa jiraataatii jedha. Kanaaf dhimma kana waldaan kan waaqayyo akka isheen taate baay'ee barsiisee waldaa kanaaf waldaan kan Kiristoos wanta taateef qaama Kiristoos wanta taateef mataan ishee Kiristoos wanta ta'eef waldaa kanaaf of eeggachuun akka irra jiraatu yoo of hin eegganne miidhamuun akka irra jiraatu gaafa barsiisu namoonni dheekkaman turaniiru. Fedha mataa isaatii barsiise nu dheekkamuu barbaadee dheekkamee jedhama jechuudha. Borooma barsiisuu keessatti barsiisee jennaan rifeenjitu hundaa'uun namoota dheekkamsiisa jechuudha. Attamitti akka jedhaan nuun jechuu barbaade akka jedhama jechuudha. Aan malee akkas hin jedhu. Dheekkamaan namoota baay'ee irraa kan intinaa ta'u inni dheekkamu. Dur immoo maal naan jedhu yuftaranii ina baara naan jedhu. Ina baara maal jedhan bara iddoo baay'eetti akka jedhu ina baara inni waamina ina baara afaan isaa immoo waaqayyo wajjin jira inni humtu jedhu maal ani balaami maaliif ina baara. Yeroo waaqayyoo dheekkamu maaliif hin dheekkamu akka jedhu sagalee waaqayyoodha dhugaatti jiraanna taanaan. Amos boqonnaan 3 lakkoofsa 3. Namni lamuutu waliin galiin karaa tokko deemuu hin danda'u. Gadi bu'ee immoo maal jedhaa yeroo leenci aadu kan hin sodaanne jiraawudha. Yeroo waaqayyoo dubbatu kan hin dubbanne jiraawudha. Ani koo amma irraatti waldaa bara dheeraa dura utuun hin barbaadin gara waldaa guutuu wangeelaa waldaa mulu wangeelitti akkan shifti ta'u godhu namoonni yeroo sanaadhaan gaggeessa waldaa makkaan Yesuus keessaa jechuuti. Nan dhufe waldaa mulu wangeelaa lixee hamma irratti mulu wangeelaa keessa man jira. Maaliif dhugaa kana utuu waan biraa gochuu barbaade waan baay'ee haasawuu barbaadu maaliif personaalitii namaatti bu'uu waan hin barbaannee fi dhugaama kanatu na jiraachisee. Natti tolus naa toluu dhaabadhus. Utuu dubbannoo ilaa ammas hin akka kanatti yaada malee sila sinii kaasee dabarsee fiduu waaqayyoo maaliif? Irraa afaanaa kennamu bara waaqayyoo itti fufsiise maaliif hin balleessan? Jiraadhuu waaqayyoo maaliif? Akka hojii isaa hojjettaniif. Sinii galeeramti yeroo haasaa kana haasofnu namni dheekkamuu qabu haa dheekkamu. Waaqayyoo isa jaallatu dheekkamaam. Dhala isaa isa jaallatu adabaam. Dhalli sun adabamuu barbaade abboomamuu barbaade eenyutti dheekkama waaqayyo? Dhala isaatti. Ijoollee isaatti mitiire. Kanaaf haasaan keenya kun akka kanatti yoo itti uffannaatti tola. Isa kana wajjin wal qabatee namoonni amma fakkeenyaaf iddoo garaagaraa dhimma raawwachiisuuf waajjira mootummaa yeroo namni deemu yoo harka fuudhii fudhatan malee hin tajaajillee jiru namoota jechuudha. Kiristaanonni fakkeenya ta'uutuu qabanii kanneen birootii fi fakkeenya ta'uutuu qabanii yoo akkas godhan malee nama hin tajaajillee jiru. Isaan kun isin mudatee beeku. Waldaa keessa immoo baay'een isaanii jiru gatii ta'eef amantoota gatii ta'eef isin mudatee beeku namoota akkasiitu argitanii maal jettanii gorsitu paaster? Ani nama maaliif fudhattan jedhuun mana namaa dhaqee dhuunfaa dhaqee waanan tajaajileef waan yeroo sana tajaajileefi namni yoo waanaa godhe nama sana harkaa yoon fudhadhe warri dhagaan kun ragaa ta'an jechuudha. Even nama dhuunfaa harkaa waa fudhachuu dhaqee tajaajilee fudhachuu miti ani waldaa guddimnu harkaan fudhadhan. Waldaa ofii guddisaa jirurraa hin fudhadhan. Even isa kana qofa utuu hin taane waldaan keenya waa fudhannee waldaa guddimnuu fi tajaajila tajaajilluu baajata laattee tiraanspoortii gaafa isheen jettu hin fudhadhan. Kana utuu keessaan kutiin akka itti dabarsitu nan barbaada. Maaliif gaggeessitoonni koo sin dhagahu waan ta'eef. Kanan sin jedha. Lammaffaan warra waa fudhatan tajaajilanii fudhatan isa jedhu hin fudhatinaan jedhu hin fudhadhaan jedhu garuu waan tokko sitti dubbachuu nan barbaada.
yoo nu fi gootiif hin godhu ta'e jechuu gooti. Ergaa Yohaannis sadii sadaffaa lakkoofsa 5 kaaftee gaafa dubbite ergaa Yohaannis sadaffaa lakkoofsa 5 kaaftee Gaayoositti akka jedhe dubbatee maal jedhaan waa'ee namoota gara kee dhufanii waldaa gara kee dhufanii ati keessummoota ati simatte sana dhaga'eera. Namoota akkasii maal ta'utu nurra gargaarree karaatti isaan waan isaan barbaachisu goonee fi gaggeessuu nurra jiraata. Isaan akkasii kun maqaa gooftaa labsuudhaaf baa waan ta'eef biyya lafaarraa homaa waan hin arganneef namoota kana deeggaruun nurraa eegama. Hidhata akkasii ta'uu keetti nan gammada jedhee dubbata. Namoonni gooftaa tajaajilan homaa waan tokko argachuu hin dandeenye. Waaqayyoo dur waldaa mul'oo wangeela keessatti wanti beekame tokko jira. Maal jedhama beektu lafumaa keenyam tokko dhufee maal jedha asaassabenyi siin jedha. Asaassabenyi siin jedhee waanuma qabu dhufanii kiisii keessatti kaa'u. Afura qulqulluurraa dhaga'anii jechuu kooti asaassabenyi jedhanii. Afura qulqulluutu natti dhageesse jedhanii. Warri afurri qulqulluun isaanitti dhageessisee rakkina nama sanaadhaan tinaa ta'anii piliis ammallee akka isaan godhaniif. Namoota tokko waldaarraa kaffaltii biraa warri hin qabne jiru waan ta'eef. Isa kana yoo isaan deeggaran anamma waldaan irraa tajaajilurraa qallaba akka biraatti immoo miindaa isa jedhamu qaba jechuudha. Waan naga'u qaba jechuudha. Warri immoo kana hin qabne jira waanta ta'eef gooftaa immoo tajaajilu dhugaatti warri tajaajilan waliin dha'uudhaaf jiraachuudhaaf warri hin taane dhugaadhumatti gooftaa kana tajaajiluuf jedhanii warri beelaan kana asumaan carraa kanaan illee natti dhageessee sana dhaggeeffatanii yoo deeggaranii sagalee waaqayyootiin mormu gamme morminen siin jedha. Anis mormoota hin taane iddoo tokko tokkotti akka dirqamaatti yeroo namoonni kaasan hin jiraata. Kanarraa kanaaf immoo eessumatti iyyuu har'a namni jaallate fedhee wanta gochuu qabu hinuma godha. Isa waa'ee tajaajiltoota isa kanaan yoo dabarre amantoota ta'anii waajjira mootummaa keessaa utuu miindaa qabanii gocha kachachalaa seedhamu jiramti yoo waan alaatte malee yoo hammana fiddee malee dhimma akkasii siirraa warra jedhanii nu dhaamsa maalii dhaamtuuf maal gorsitu isaanii himee. Isa ga'eshi gooftaan si yaabbisu gaaffii bu'uuraa dhaloota kana barsiisuu danda'udha kanatti gaafatu. Yoon gaaffii kee deebisuu danda'eera ta'e. Deebisaa jirtu dhugaa. Gaaffii kee baay'ee raajeffadhaa. Baay'eetti yaadde amma makkatti ba'aa dhaloota kanaa qabdu, ba'aa saba kanaa qabdu, ba'aa waldaadhaa qabdu qajeelinatti dhaloonni akka isaan jiraatan qulqullummaan saba kana keessatti akka horamu akka itti barbaaddu inni kun anaaf agarsiiftuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ulfaadhu. Siin jedhaa. Isa sanas kanan inni kan tajaajiltootaa jedhe sana tajaajilli gatii miti taluu fudhattanii tola kennaa jedha. Namni waan tajaajileef kana naa kenne dhee gaafata taanaani gatii isaa biyya lafaa irratti fudhateera waaqa biraa homaa iyyuu hin qabu jechuudha. Kun immoo salphina guddaadha jechuudha. Kanan sii kennaa dhufeensi tajaajila ati immoo kana naa laattaa jedhee gaafata taanaan namni sun dhugaadhuma dubbachuudhaaf tajaajilaa waaqayyoo miti siin jedhan. Tajaajilaa waaqayyoo miti. Ragaan atta ba'an baran tajaajile keessatti yoon dhufe meeqa naa laattu yoon dhufe sin tajaajile meeqa kana naa laattu yoon jedheera ta'e waaqayyo ragaa ta'u. Waldaan kana jettee achi as baatu yoo jiraatte ani nama tuffatamaa jechuudha. Hin godhus jechuudha. Dhaloonni kana yoo gochuudhaa baate nan jaalladha jechuudha. Hin tajaajilan tu gooftaa. Amanamummaadhaan gooftaa tajaajilan riilii gooftaan nu jiraachisaan jedha. Argee raafan siin jedhaman. Warri gooftaa kana tajaajilanii gooftaan isaan jiraachise. Yoo hin jiraachifne immoo sila sii kaasee Ibroota boqonnaa tokko irratti warri biyyi lafaa isaanii hin taane immoo dabarsan jira. Bakka karaa kanarra kan darbu barbaade bafiqaaduu faarfata bafiqaaduu baqqalaa maal jedhe dandayya garaa koo jedhe bini. Yoo dide immoo dandayya garaa koo jedhanii hidhatanii ciniinnatanii yoo darbanii biyyi lafaa kun muraasa gaaf tokko gonfoo fudhatu bara baraan gooftaa wajjin ifanii gammadanii jiraatu. Isa kan tajaajiltoota jabeessuu kanan barbaadu. Gara kiristiyaanota achi ta'anii kachachala akkasii hojjetanii namni waan facaase naa waaqayyoo nama isaanitti kachachalu gaaf tokko isaanii qopheessa. Kiristiyaana ta'e namni kana naa gootu malee kana siin godhu yoo jedha ta'e abbaa iddoo isaa laate waan wallaalee fi barcuma sanatu gaaf tokko ittiin galagalee ajjeesa. Barcumni nama ajjeeftee beektaa? Eeleen irraa galagalee kufee dhufe mini. Kun immoo irraa kufa miti inuma kufa itti banee barcumatiitu.
asirratti immoo hubadhu. Namni barcumarraa kaan hundinuu immoo namoota kachachalan jechaan jiru. Namoonni dhugaadhaaf utuu jiraatanii nu utuu jedhanii dhiibaman jiru. Macaafa qulqulluu irratti gaafa fudhannu Daani'eliin gaafa fudhannu. Daani'elii nu amma fakkeenyaaf 0-1 jedhanii warri hidhaman jiru. 0-1 jedhanii. Fakkeenyaaf 0-2 jedhanii namoonni hidhaman jiru. Wantichi 10,000 yoo ta'e 0-1 yoo itti dabalte meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. 0-1 hin dabalu jedhanii warra ofii 0 ta'an jiru. Garuu Waaqayyoo beenyaa jara kanaadhaan baasa. Warri dhugaadhaaf jedhamanii qajeelummaaf jedhamanii dhiibaman jiru. Kana beekuun irra jiraata. Warra kaan immoo arraaba walitti qabatu maleessa sila waan tokko sii kaaseera gaafa dhunnu maalan siin jedhe. Abbaa nyaatu Waaqatu beekaa jedhe. Isa walitti qabatan kana yoo nyaachuu dhaabatanii namoonni baay'ee walitti qaban malee hin nyaanne. Alanfannaa ammarrannaan jaarsaadhaa. Alanfannaan ta'uudha Oromoon. Kanaaf ammarrachuun isaanii kun hin nyaatan. Namni biyyuma keenya keessa mootummaa yeroo darbe yaade walitti qabatan garuu jiraataniiru. Hin jiraanne. Kanaaf isaanirraa iyyuu barachuu agarsiiftuudha jedhamu barnoo leeseen guddaa tokkoodha inni kun biyya keenya keessatti hin saamanii hin jiraanne. Gamoo abbaa dhabee magaalaa kana keessa lakkoofsa kan hin qabne beektuuti. Abbaan isaa kan hin beekamne. Sadarkaa miidiyaatti bee himamaa ture. Gamoo abbaan isaa hin beekamne, konkolaataa abbaan isaa hin beekamne, mana abbaan isaa hin beekamne meeqatu jira. Jarri godhanoo sana walitti qaban isa tamma jettu godhanii ittiin jiraan. Walitti qabanii itti jiraachuu dhiisuun hin danda'ama waanta ta'eef yoo akka carraana dhaga'u ta'e hin godhinii maqaa gooftaa duwwaadhaa fi ulfina gooftaa duwwaadhaaf ta'u utuu hin taane siinuu si balleessaa. Hin nyaattu jechuun hin barbaadachuudha. Ulfaadhaa egaa waan baay'een isinii kaase waan baay'ee haasofna isinii wajjinii Paaster Niftaalem mee amma immoo gaaffiiwwan tokko tokkoon isin gaafadha. Jalqabaa kaastanii waa'ee jireenya keessanii yeroo haasaa dhuftanii waan baay'ee irraa barata namni. Yerootu immoo nu daangeessa malee bal'aadha wantichi. Seenaa keessan kana kitaabaan barreessitanii kaa'uu yaadattu yaadduu namni irraa barata jettanii yookaan immoo hin fayyadattanii yaada akkasiifaa qabdu. Waaqayyo gooftaan si eebbisu isa kana nan yaada garuu yaada koo wajjin wallaansoo qaba. Gaafii ka'ee barreessuu seenaa jireenya kootii barreessuu jedhee yeroo yaadu nan jira. Amma kana namni maal barata yeroo jedhu jira. Yeroon immoo hin barata jedhus jira. Seenaa jireenya karaa irra dabarsee wanti naa ta'e tajaajila koo keessatti wanta Waaqayyoo godhe illee yoon barreesse riilii nama baay'ee barnoota ta'uu danda'a jedhee yaada. Waa'ee jireenya kootii kaleessa karaan dabarsee sitti beekama muraasa isaa cuquuti. Waa'ee tajaajilaa Waaqayyoo waan jireenya koo keessatti hojjetu waan 2-3 sii kaasee darbuu laata. Utuu barraa'e hammoo gaafa birraa hojjechuu. Biyya Haroo jedhamu as lixa Wallaggaa karaa Giddaadhaan baatee Limmuu Galiilaadhaan baatee gadi buutaa miilaan deemee dhaqee waldaan mul'uu wangeelxinnoo tokkotu jira dhaqeen tajaajila. Kiruuseen na waaman faarfataa Eliyaas Cawaaqaa jedhama amma biyya Kanaadaa jira. Isaa wajjin inni tajaajillee Waaqayyo maa inni yeroo tajaajilaa jiru maallaan jedhee waa'ee biyya sana baay'een gaddee galgala. Kiruuseen na waaman nama baay'een eegee dhaqanii gaafa jimaataa gaafa tajaajilu nama 50 tajaajillee sammata dursa gara nama 60-70 akkas tajaajillee sammata guddaas 100 dabarre. Dhumarratti Waaqayyo akkasinaan jedhe tun kadhachaa jiru biyya kana nan guddisaa naan jedhe. Biyya kana aanaan godhaniidha. Karaan itti baasaa naan jedhe. Biyya kana maqaa biyya kana maalifannaa biyyi kun eessa beektaa? Biyya raajii boggaalee warra jedhamanii beektaa? Biyya isaaniiti jechuudha. Aanaan godhaa karaan itti baasaa ibsaan galchaa haayiskuuliin banaa kolleejjiin dhaabaa maalan dhaabaa yeroo Waaqayyo waan sana dubbatee ani dubbadhu sammuu yoo akka nama ergin dubbadde garuu sammuutti wanta ta'e hin fakkaatu. Namni sammuutti jiru sanaan dubbatu. Yaadamu karaa ittiin ta'uus hin qabu. Iddoo sanaa wajjin waliin fakkaatu.
raajii boggaalee nama kun ashawaa meedaa jiru akka jedhee dubbate waaqayyoon dubbate abbaan duulaadhaaf yeroo pirezidaantii ta'an tokkoffaa ta'ee lammaffaa ta'ee hin beeku isa kaan eessa dhaqaniiti dhaqanii ganda sana aanaa godhanii wanta nammas hin jedhee bu'uurri misoomaa nama dubbadhe hundinuu magaalattii keessatti ta'e tokko jedhe. Biyya Ilubbaa Booraa waan lama sadii waan sitti maas hin jedheera. Biyya Ilubbaa Booraadha aanaa deeggaa dhimma biyya jedhamutti waaqayyoo akkasanaan jedhe. Biyya kanatti karaa baasaa biyya kana nan guddisaa biyya sana mana qorqorroo hin jiru mana waldichaa duwwaan arge mana qorqorroo mana waaqeffannaa sana jiru mana citaa duwwaadha. Dhimma qaalloochii olqate waan baay'eetu jira laficha irratti waldaan suni gandi suni paaster Taarraqeeny Uummataa jechuun hedduu ofiisii keenya irratti daayiraaktera dipaartimentii afuuraati waldaa isaanii jechuudha. Maallaan jedha waaqayyo biyya kanaanii citaa gadarcaasaa jedhi saba kanaanii naan jedha waaqayyo. Citaa mee mana kana citaa diigaa mana keessa irraan jedheen waaqayyo qorqorroo isin ijaarannaan citaa diigaan jedhe hin diigan dhaabbatan. Maayif dhaabbatan jennaan diinnee fitennee jedhan konfireesiidhaan mana isaanii qorqorrootti ol baasaa jedheen qorqorrootti ol baasuu kan jaarsi tokko marraa tana duraan dhokatanii mucaa gosa kamansitti kenna sabbaa baarneetaa moo mismaara isa kamansii kenna mismaara akka isaanii jiru. Waldaama keessatti. Konfireesii irratti paasterii Yaadataa Dabalaadhaa mattuurra jiru amma isaanii wajjin taa'aa jira. Biyyi suni arransi hin jedha. Baadiyyaa Oromiyaa sitti hin fakkaatu. Mana qorqorroodhaaf jikkeen arguun sin jedha. Magaallis gabaan qabdu biyyi sun. Namoota muraasa walitti qabiiti gabaadha jedhiinaan jedhe waaqayyo. Gabaadhaan jedhe gaafa sana. Gabaa guddaa akka biyyaatti aanaa sana keessa kan hin jiratu iddoo sana dhaabbate magaalaa taate wantoota tokkotti yoon haasee fixuu hin danda'u. Namoonni miidhamanis gargaaramanis waanta ta'eef kanatu hin barreesse riilii namoonni na gaafatan turaniiru kanaan dura. Nan yaadadhaa waggaa 10 duraa namoonni na gaafatan turaniiru. Hin barreessina jedhanii. Yeroo sana waggaa 15 dura namni gaafateera hin barreessinanii. Namni irraa maal barataa? Sadarkaa namni umurii jireenya isaarraa namni baratu irra gaheera. Umurii waas barsiisa beektamni ree. Umurii kooti maal narraa barataa? Yeroo namni narraa baratu jedhu moo gaheeraa? Ani akkuma sikkasiin jedhe umuriin koo waggaa 30. Kanaafi barreessuun yaada kan si dhibu isarra garuu kanan dursee yaaduni macaafaan barreessuudhaaf yaadu ammallee jalqabee jiru dhimma waldaa kiristiyaanaa. Bifa waldaa kiristiyaanaatu bifi ishee akka hin banneef jedha ibsu waanta ta'eef bifi waldaa kiristiyaanaa waan badeef guddisee kanatti dhaga'amu waa'ee waldaa kiristiyaanaa irratti barreessu kanas deemsa jalqabeen jira. Karaa eebbaa kan jedhamu deemsa jalqabeen jira. Barreessuudhaan macaafota biraa barreessuudhaaf yaalaan jira. Dhumarratti garuu yoo waaqayyo umurii dheeraa naa kenna ta'e garuu seenaa macaafaa jireenya koo karaa irra dabarsee eessatti akka hin dhaladhe lafuma jiraadhe yoo turuun kaasa ta'e siif eessatti akka hin dhaladhe eessatti akka hin jiraadhe akkamittiin akka hin dhufe kana keessatti immoo gooftaa wajjin akkamittiin akka hin dabarse namni kan irraa baratu nan kaasa. Maal mucaa kootu keejiidhaa eebbifame. Barnoota keejee eebbifame mana barnootaadhaa eebbifame dhufe kanaan jedhe gaafa inni eebbifamu mucaan kun nan gafti niftee naan jedha. Amma waasa yuunivarsiitii waggaa 3ffaa barachaa jira Beenyaa jedhama. Niftee naan jedhe mee gaafa kan footoo kan suuraa isaa ilaalla. Isa gaafa keejeedhaa eebbifamte suura sana keetii fidii naan jedhe. Ol fuudhee qabee dhaaluudhaafi ani keejeen baranneen jedheen. Maaliif jennaan abbaan keessi jaallatu naan jedhe. Abbaan koo na jaallata lafan itti dhaladhetti keejee jechuun hin jiru. Mana barnootaa galuudhaafi akka kanatti hin qabatteeti. Baay'isee wayi yeroon mana barnootaa galee keessa yeroon dhalantanaatee keessatti abbaan koo barsiisaa ture bara sana jechuudha. Kana warri agamsa bal'aa, doroo agamsaa, babacarraa koomiisii, mandii maal warri kuni warri
beeku jechuudha kana jechuudha. Lafa isaan barsiisan yeroo kuni kana duwwaa miti kan iddoo baay'eedha kan isaan tanaa ta'anii barsiisaa ture yeroo bara sana keejjii waan jedhamu waan jiraanneef har'a garuu karaan irra deemee dhufe sun yoo ni barreesse jireenyumti gooftaan eessaa kaasee eessa akka inni na fide ani mana hidhaati kaasee amma mana maalisa jedhamutti tajaajileera gooftaa. Egaa anis namoonni tokko seenaan isaanii yoo barreeffame amma dookumantiidhaan nama nuun gochaa jirru kun hin kaa'ama. Yoo barreeffame garuu baay'ee fayyada jedhee tan gatii yaaduuf hojii hafuuraa hojjettanii gatii ta'ee fi seenaa dhumti nama sakaaniyyuu hin barreeffama. Kanaaf ani yaada kana isinii kaasee ammas gaaffii dhuunfaa isin ilaallatuun isinii kaasa. Jecha tokkotu jira maqaa dinqii tokkotu jira. Maqaa Iyyasuus jedhamu tokko jira. Maqaan kuni namoota tokkoo fi salphaadhumadha. Namoota tokkoo fi jireenyadha. Namoota tokkoo fi abidda. Namoota tokkoof immoo kan ittiin lafaa kaa'anidha. Namoota tokkoof abdiidha. Maqaan Iyyasuus jedhamu kun. Paaster Niftaalem Iyyasuus gaafa jedhan maal fiil godhu? Yookaan immoo yeroo maal ta'udha kan isaan Iyyasuus jedhan? Iyyasuus jechuun isaaniif maalime? Ulfaadhu gamme. Maqaa Iyyasuus gaafa gaafnu wangeela Maatewos boqonnaa tokko yaadachuun keenya dirqama ta'a. Lakkoofsa 21 kaafne. Kanaafis ilma deessi maqaa isaas Yesuus jettee immoo gaaftaa hiikuunsaas saba isaa cubbuu isaattiin fayyisaa kan jedhu tachi dhageenya. Yesuus kan jedhu kuni fayyisaadha. Namas gaafa Yesuusitti waamnu hin fayyitaadha. Yesuus hin fayyisa kan inni jedhame kaanserii miti. HIV miti. Sukkaara miti. Dhukkuba biraa miti. Dhala namaa cubbuutti fayyisa. Maqaan kuni fayyisaa kan inni fayyisu cubbuutti dhala namaa fayyisa. Maqaan daawwaan yookaas qorichi dhala namaa cubbuutti fayyisuu danda'u maqaa Yesuus qofa. Kanaaf maqaan kun fayyisaadha. Gaafa immoo jedhu ammas nu hubadhu. Maqaan kun kaanseriin fayyisu hin jenne utuu inni fayyisu argeera waan ta'eef. HIV utuu inni fayyisu argeetu namoonni dhugaa baanii argeera. Gurra utuu inni banu ija utuu inni banu argeera. Nama dhara garaa keessatti du'e utuu inni kaasu argeera. Du'a utuu inni kaasu lallabneerra argeera. Waltajjii guutuu wangeelaa isaan surratti du'aan utuu ka'u argeera. Maqaa kanaan. Maqaan kun maqaa du'aa kaasuudha fayyisuudha. Garuu namni du'e deebi'ee du'a namni du'aa ka'e kun deebi'ee du'a. Isa kana miti inni guddisee yaadu. Yesuus Kiristoosii nama cubbuutti fayyisee hiikee maqaa mootummaa Waaqayyoof taasisu mucaa Waaqayyoo maqaa nama taasisu waan ta'eef maqaan kun adda. Maqaan kun adda. Kanaaf maqaan kun Niftaalem maali yoo jette maqaa kanaaf dargaggummaa godhiisee maqaa kanatti natti mul'ate lafa ba'uu hin dandeenye na baase waan ta'eef maqaan kun gaafa ka'u jireenya kootu natti dhaga'ama. Du'aa ka'uu kootu natti dhaga'ama. Dukkana keessaa gara ifan dubbatamnetti waamamuu kootu natti dhaga'ama. Maqaan kun gaafa lallabamu namoota hidhaatti akka inni guutu natti dhaga'ama. Mootummaa Waaqayyootti maqaa gashu. Maqaan kun Yesuus jechuun saba isaa cubbuu isaatti hin fayyisa. Maqaan kanaan maal jedhee maqaa Yesuus Kiristoos jedhan Phaawulosis Phexrosis. Phexros immoo gaafa lallaba jalqabee gaafa lammaffaa maal jedhee namicha waggaa 40 fi laashee jiraatu balbala mana qulqulluu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ee deeme. Maqaa Yesuus Kiristoos. Kiristoos jechuun isa dibamaa jechuudha. Maqaa fayyisuudhaaf dibame waan ta'eef. Maqichi maqaa Niftaalem wajjin tokko waan hin taaneef. Niftaalem jechuun hiiki maqaa isaatiidha. Obboleettii koo wajjin wallaansoo qabee mo'eera jedha hiikisaa waan ta'eef mo'eeraa miti maqichis hin jedhin. Gammachuu miti gammachiisii miti hin jedhin. Maqaan kun fayyisuudhaan maqaa dibame. Maqaan kun gaafa ka'u keessa kootu haalleluuyaa jedha. Maqaan kun gaafa ka'u inni nu taadhaan. Waaqayyoof galata. Dhugaan ammayyuu waa isinitti dhufaa jira. Maqaan kun maqaa hundumaa caaludha. Waltajjii kanarratti namoonni akkaataa isaaniif galeef akka isaan maqaa kana kaasan, maqaa kana ibsan hin barbaada. Kanaaf waa'ee maqaa kanaan kaasan. Dhimmoota kan biraa haasofnee waa'ee maqaa kanaan kaasnu taanaan hiikan qabu. As kan nu kaa'e isa jireenya kan nuuf kenne isa.
Egaa waan baay'een isinii kaasaa jira gaaffii koo gara xumuraatti fidaan jira wantoota ilaalcha keessanii wajjin jireenya keessanii wajjin wal qabatuun kaasaa. Paaster Niftaaleen nama dhaggeeffatu moo of dhaggeeffatu waa'ee jireenya isaanii egeree isaanii murteessuuf. Namoonni tokko tokko namni akkas naan jedhaa jira akkasiin godha jedhu. Bakkee kana akkas ta'aa jira akkasiin godhanu. Isin of dhaggeeffattu moo akkasii dhaggeeffattu? Gamme kunillee gaaffii bu'uuraati. Utuun bakkeen dhaggeeffadha ta'ee waamicha itti naa goote kanaaf interviyuu kanaaf inni yaadu. Namni maaliif jedhan jedhu waan barbaade jechuu danda'a. Namni waan tokko yoo jedhe yoon keessa jiraadhe keessaan ba'a. Na argatta deema yaada. Waan namni naan jedhu yoon keessa jiraadhe keessaan ba'a. Yoon keessa hin jiraanne immoo akkan keessa linneefan of eeggadha. Darbee immoo yoo kana ta'uudhaa baate immoo edaa kunis jira jedha. Isa kaan immoo sila siin jedhe waaqayyo fan deebii ati laadhuu deeman isaan siin jedhemanii. Kanaaf anaan baay'ee yookaan namni dhumaa inni ofiis hin dhaggeeffadhu namas hin dhaggeeffadhu. Waan an godhu hundumaatii fi konfirmeeshinii waaqayyo irraa barbaada. Waan waaqayyoo naan jedhe akka jedhu namoonni na beekan namoonni natti dhiyaatanii Niftaaleen ittamannaan girgiddaatti deemaa jedhu. Ittamannaan jedhu isaan ani girgiddaatti kanan deeme gaanfuree warra keenya sanyima keenyatu gara booddeen deebuudhaaf deematu hin taane gooftaatu naan jedhe waanta ta'eef girgiddaadha yoo ta'e yeroon bira ga'uu diigamaadhaan hin deeman. Waaqayyoon dhageessa taanaan baay'ee dinqiidhaan kun. Paaster Niftaaleen gaafa aartan maal gootu? Nama gati ta'eef hin aartu. Haala garaagaraa wanti garaagaraa sin aarsuu danda'a. Mee gaafa aartan maal gootu? Yeroo naaru arga caalaasaa gaafa naaru cal jechuun filadhaa. Lammaffaan fuula waaqayyootti nagee jilbeenfadha. Aareera taanaan dhaqeen fuula waaqayyoo jilbeenfadhaa nan bu'a. Yoo rakkoo waan sanaa ana ta'e qalbiin diddiirradha. Yoo rakkoo waan sanaa hin taane immoo namatu na miidhe yoo ta'e immoo namni na miidheessu waan sana akka inni hubatuufan waaqayyoon kadhadha. Isa kaan immoo waaqayyoo fanniisa siif dhiiseeraan jedha. Faarfannaa sanaa lilliidha natti fakkaata qalqidaan hin yaadadhu. Faarfannaan tokko ticheellataallee. Ishee malee. Ijettee faarfatti. Inni anaaf jireenya koo keessatti jireenya kootii fi qajeelfama guddaa anumaaf jettee waan faarfatte faanatti fakkaate ishee. Si dhiiseera jettee yoo inni balleesse qalbii koo diddiirradha. Nama yoo natti balleesse yoo ta'e yoo inni hubachuu danda'a ta'e si haa hubatu jedheen hubachiisin jedha. Yoo inni kana ta'uudhaa baate immoo siif dhiiseeraan jedha. Ergin isaaf dhiisee booddeeni haleluuyaa jedheen kolfaasitti deebiira. Galata isaa. Paaster gaabbii qabdu jireenya keessan keessatti. Gaabbii qabdaa? Qaba. Gaabbii baay'een qaban. Maaliif waan an gaabbuu dhala namaatti waan an ta'eef waan an gaabbuu qaba. Waan itti mee naa milkaa'e jettu jedhamani. Jecha tokko tokko waa'ee milkaa'uu irratti Yoonaataan Akililuu tajaajilaan dargaggoo gaarii malkaam waxxaat jedhu irratti hojjetee dhugaa baay'isee dhumarratti maal jedhaa yeroo baay'ee ilaaltee ta'e tasaakkaarli jedha. Gaafa nakkeedhu nan gammada ana natti fakkaate jechuudha. Dhuguma immoo milkaa'e. Sagantaa kana ana ofii kooti yaadee utuu eenyu yaadin dargaggoota walitti qabee barsiisuudhaaf yaadee 6 kiiloo assembilii deemee giddu galeessa waan ta'eef wajjin haasa'e. Garuu ani milkoofne inni milkaa'eera waan ta'eef gaafa inni tasaakkaarli jedheedhu ani immoo kan koositti dabaleen gammada. Akkuma kana waan itti naa milkaa'eera itti gammaddu akkuma qabdu waan itti gaabbitu ni qabaatta. Waan itti gaabbuu qaba. Tokko utumanii gaafa utuu waan tokkotti hin beekne dhalootuma kootiin utuu wajjii wangeelaa kanatti ba'eera ta'e utuu waan tokko hin argin waan an jedhu nan gaabba akka namaatti jechuudha. Barootan tajaajile immoo bakkeen deemee tajaajile waggaa dheeraa immoo tajaajila kanatti
ba'ee balballi naa banamee deemee kanan tajaajilee bara naannee konfereensii kanan tajaajile 1990 kaasee naannee tajaajilaan ture. Hamma meeqaatti jechuudha. Hamma 1999 hamilee gaafa 9 hamilee gaafa 9 waldaan guutuu wangeelaa saansii tokko jettee amma gaafa jalqabdutti jechuudha. Yoo xinnaate waggaa 10 bakkee waan tajaajileef waan tajaajile suni bakkeen tarii fayyadameeran jedha. Utuun yeroo sana gaafa tajaajila jalqabe sana waldaa tokkorra duwwaarra dhaabbadhee akka ammaa kanatti hojjedheera ta'ee bu'aan waldaa guutuu wangeelaa saansusii keessatti dhala namaa irratti arge buuse arge. Misiyoonota keenyaan Jimma keessatti waldoonni hedduun dhaabbataniiru. Arsii keessatti dhaabbateera. Baalee keessatti dhaabbateera. Harar keessatti dhaabbateera. Goojjam keessatti dhaabbateera. Ilubbaa Booraa keessatti dhaabbateera. Wallagga keessatti dhaabbateera. Shawaa keessatti dhaabbateera. Utuun yeroo masanaa kaasee waldaa tokko irratti hojjedhee misiyoonota akka kana keessa godhufe kan hojjedheera ta'e kana caalaan milkaa'an ture. Kanan jedhu nan qabaadha. Qisaasuma jireenya koo keessatti wallaalla kootiif dagachuu kootiin uumaman immoo yeroo adda addaadha. Nan qabaadha kana yoon jechuudha baadhayyuu. Nan qabaadha. Namoota wajjin dhaabbachuun naaf hin taane wajjin dhaabbadhee waan hangaabbu nan qabaadha. Namootaan isaan gargaaree deebi'anii warran ababaa isaaniin baadhee simadhee minxaafii jedha kaani waan natti jettuun beeku afaan Oromoo isaan hangalu minxaafii isaaniif hafee dhagaanatti guuran guyyaa gaafan abaluun hojii wal arge jedhee guyyaa na baaree qaba. Namootaan utuun abaluu fa'aa wajjin hin jiraanne jedhee guyyoota na baaree qaba. Kanaaf namootaan hin gargaaru jedhee namoota hamma nama gargaaru jibbutti hamma nama bukkee dhaabbachuu jibbutti namoonni na taasisan gaabbii hin dabarree natti fidanii qaba. Gaaf tokko obboleessa keenya Paaster Phaawulos Olaanaa amma biyya Awustiraaliyaa jiru hiriyaa kooti waan ta'eef waan tokko natti haasa'ee ture. Hoggansa tureera. Akka nama gargaaruu isaatiif gaabbee natti haasa'e. Hin jedhin nama gargaaruun gaariirra jedheetanii isa chaalenjii godhe. Waggoota dheeraa booddee garuu utuu gaafa sana natti haasa'uudhaa baateera natti haasa'eera ta'e Paaster Phaawulos. Jettaniitu. Kana jechuudha gaabbeera. Nama ta'e egaa namni inuma gaabba jireenya isaa keessatti irraa baratama immoo karaa sanarra kan deebine toora sanarra kan baane irraa baratama kanaafan isa kana kaasa. Wanta kan biraa ani isinii kaasuu barbaadu egaa wantoota baay'ee haasofnee waan baay'ee mari'anne jireenya koo keessatti bagan kana godhe murtoo kana bagan murteesse kanatti gaabbiin qabu gaafa akkasii an sirriin ture ejjennoon koo kun namoonni naan mormanis maal mormanis sirriin tureen jettan immoo waan dubbattan qabdu. Inni kun gamme isaan keessaa tokko lama kaasuu dandeessaa yoo naan jettee irra bareedaa taa'ee yaada. Baay'een qabu maleessa bagan godhe kanan jedhu an yeroo guutuu koo hin kennu jedhee Sudaaniin deemeera, Somaaliyaa deemeera, Jibuutii deemeera. Yeroo koo hin kennu jechuudha. Hojii wangeelaan hojjedhu jechuudha. Biyya Ameerikaatti bada jedhee hiriyoota koo wajjin deemeera. Baqattanii jechuudha. Baqadhee garuu bahuu dadhabeera. Gaaf tokko Jibuuti dhaqee badee dhaqee achi galeen ammoo san galuu nama du'aa ta'e. Torban sadii ciisee na deebisan biyyatti. Dirreedawaan dhufee hospitaala Dirreedawaan ture. Intiraan taanee hunduwaatii deebisaadhaan wanta qonyaa waan ta'eef. Dhufee gaafanii Awwaashii hin ce'uu baaburaan. Fayyaa taman ta'e akka maal ta'e akkuma qoqqoonan ta'e fayyaa masaajii achi deebi'ee kanaaf kanan hin gaabbine bagan godhe bara koon dubaa kanan jedhu waamicha gooftaa dhagee deebii kennuu kootiif. Tajaajilaa ta'uu keessaniif. Rakkina isaa hundumaa wajjin jechuudha. Rakkina isaa beela isaa dheebuu isaa wajjin tuffatamuun maqaa badii wajjin dhiibamuudhaaf arrabsamuu wajjin bagan kan kee ta'e bagana waamtee. Waamicha ulfina qabeessaa baganaa goote nan jedha. Akkuma sida siin jedhee
waldaa guutuu wangeelaa saansusi hiriyoonni koo gaafa itti mee dhufee naqamteedha hiriyoota koo amma maqaa isaanii yoo isaaniif bareedaa waan hin taaneef isaaniif mariise sin ergu waaqayyoo finfinneetti naan jedhanii dhufee finfinneetti saansusi pilaanti gochuu kootiif anatti yoo badeeyyuu namoota achitti fayyan karaa waldaa guutuu wangeelaa saansusiin hojii biyya kana keessatti hojjetan akka waldaa mulu wangeelittuun siin jedhama. Akka biyyaattuun siin jedhama. Waan hojjetame gaafa yaadu. Baga waan jedhu qabachuu. Bagaan koo lakkoofsa iyyuu koo malee. Galata Waaqayyoo. Egaa gara xumuraatti fidaan jira gaaffii xinnoo yartuutu naafe. Utuun kana irratti dhiifama gaafadhe waan jettan qabdu. Tarii abaluun gaddisiiseera dhimma kana irratti haasaan koo jechi koo kun ilaalchi koo kun dalga na hubateessa ta'u nama sababa taataniif jechuudha. Utuun dhiifama gaafadhe waan jettan qabdu. Dhiifama gaafachuufaa barbaadanii nama dhabdan jechuudha. Utuun dhiifama gaafadhe kanan jedhu ani jireenya koo keessatti namoonni naannoo koo jiran namoonni naa wajjin jiraatan na beeku kana jechuudha. Maqaa nama asirratti yoon kaase gaarii waan hin taaneef yoon isirraa kana fee ani nama miidhu kaayyeffadhee nama miidhee hin beeku. Kaayyeffadhee nama miidhee hin beeku. Namoota na miidhan ani maalitti nama naa dhiifama gaafachuun baay'ee natti ulfaatu nama dhiifama gaafachuun. Dhiifama sii gochuunis natti ulfaatu ergeen dhiifama sii godhu iddoo sanatti hin deebi'u dhiifama sii gaafachuunis natti ulfaatu waaqayyo kanatti na gargaara. Kan ammoo gaggeessitoonni waldaa guutuu wangeelaa saansusi amma wajjin tajaajilaa jiru beeku waanta ta'aniif. Yoo isaaniif ragaa godhee gaarra gaarii taatee waan yaaduuf. Dhiifama na gaafachuun natti ulfaatu. Dhiifama natti ulfaatu kun. Garuu kaayyeffadhee nama miidhee waan hin beekneef. Dhiifama nama gaafattu qabdaa isatti jetteef garuu arrumayyuu haasaa koo kallattii biraadhaan hiikanii waan an jechuun barbaanne amma iddoo kana taa'ee kana dubbadhanii ijaarsumaaf jedhee hin dubbadha waan an ta'eef. Isaan immoo kallattii biraarra ilaalanii namooti yoo natti gaddanii dhufte arrumayyuu dhiifaman jedhan. Arrumayyuu. Arrumayyuu alaamaan kan dubbadhu atis ijaarsaaf gaafachaa jirta. Anis immoo ijaarsaaf an deebisaa jira dheeyyaan. Tarii garuu nama hundumaa gammachiisuu dhiisuu danda'a. Tarii immoo haasaan koo karaa biraarra hiikame nama nan duraa miidhe yoo jiraate obboleessa koo dhuguman siin jedha obboleettii koo dhuguma labbee harmee koo anis hin miidhu waan tokko illee gochaa hin jiru dhiifama akkasinnaa kootan jaalladhan siin gaafadhaa jiru. Egaa dhiifama gaaffii moonanii kaasuu qabu yookaan immoo namoonni akka dhuunfaatti ilaalcha qaban akka isaan deebisaniif an waltajjii kanarratti isaan gaafadhaa. Gaaffii addaa tokkoon isin gaafadha. Balaa baay'ee ooltanii guyyaan isinii dabalamee barri isinii dabalamee jiraattanii har'a geessaniitu. Kana booddee garuu guyyaa 10 qabdaa biyya lafaa kanarraa yoo jedhamtanii akkamitti dabarsitu Paaster? Guyyaa 10 qabda yoo deemnetti himame yoo humna qabaadhe akkasan godha guyyaa 10. Hayilee fa'aa tokko hayilee yaadatta gaafa inni fiigu Qananiisaa fa'aa Daraartuu fa'aa warra fiiganii kana caalaa sitti maqaa isaanii beekaase teessaan sii waan ta'eef. Gaafa dhumarra gaan attan godhu fiigicha isaanii humna qaban hundaatiin hin dabalu mini waan harka jiru raawwachuudhaaf hin fiiga. Gooftaan isa tajaajile immoo waan guyyaa 10 qabaadhuuf garuu qalbii diddirrannaa addaa waan godhuu qabu. Qalbii diddirrannaa jireenya kooti waan ta'eef guyyaa guyyaatti maal jetna warra nu yakkaniif akka deemu qormatti nu galchin hamaa nu olchi malee. Warra nu yakkan akka deemu ati immoo yakka keenya nu dhiisi. Kun kadhata yoo miti guyyaa guyyaatti waanta ta'uufi jireenya koo kanatti ilaala. Waan harkatti hafe garuu raawwachuudhaaf ishee guyyaa 10 sananii akkanatti nan fiiga jedhee yaada. Namoota na yakkan namoota miidhan qalbii diddiirradha dhiifama gaafadha kan jedhu garuu inni kun guyyaadhaan hin kaa'amu waanta ta'eef arran buluka. Maaliif beekamsa keessanitti dallansuu keessanitti aduun hin bahin dhiinis waan jedhuuf jechuudha. Akkanatti namana. Ulfaadhaadha dhugaadha waan baay'ee kaasnee waan baay'ee dubbannee waan baay'ee gaa isinitti toleera jedhama akkam ture garuu isinitti toleera. Ani gaaffii kee waan baay'ee jaalladhee gaaffii nati gaafattu gaaffii itti yaaddee dhaloota kana gargaaruu saba kana gargaaruudhaaf ati goota waan ta'eef isa baay'ee gammadee garuu gaaffii keetiif deebii ga'uu kennuu dandeeraa kan jedhu immoo gaaffii dhanaaf. Isaan si gaafadha. Dhugaa dubbachuuf ani deebii argadheera deebii ga'aa argadheera baay'een isin galateeffadha isa kanaaf dhugaa yeroo keessan laattanii itti yaaddanii beellama koo eegdanii dhuftanii na wajjin yeroo dabarsuu keessaniif
baay'ee guddaan isin galateeffadha. Egaa ani gaaffii koo xumureera. Tarii dhumarratti yaada kana kaasuun barbaada. Yeroo kanatti ergaa kana namni viidiyoo kana dhaggeeffatu argachuu qaba waan jettan yoo jiraate isin isa dhumaa dhaamsa keessan nuudha. Amaatii sagantaa keenya. Waan lama sadii nan dubbadha. Tokko miidiyaa kana waa'ee miidiyaa kana illee dubbadhee darbee nan jaalladha. Buddusseen galaana guddaa tokkorraa waan buddisitu hin fixxu garuu humna isheetii kan hin teenye yoo buddisite waan baay'ee fayyaddu. Buddusseen kun adaraa jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Hoomaa wajjin wal duraan qabsiisina. Natti ni manneenni gaafan taa'ee as dhufee ilaalu nan arge. Gammee kanan beeku yoo xinnaate waggaa 18 ol ta'a jedhee yaada. Akkasumas ergasii kaasee saba kana gargaaruudhaaf waan gaarii saba kanaaf gochuudhaaf saba kana fayyaduudhaaf nama dhimma akka taatan namoonni baay'een sobee kan hin haasofne na beektu waan taataniif. Namni kun sadarkaa kanarra ga'eera. Miidiyaan isaa kun chaanalii kanaan dhiyaateera. Asumallee wantoonni baay'een hirrina akka qaban dhaga'eera. Tarii kaameraamti kun kan saatitee kiraadha ta'ee isaan beeku. Gammee bukkee dhaabbachuun hojii wangeelaa hojjechuudha waan ta'eef budduksee kana yoo tumsine hojii wangeelaa hojjechuudha waan ta'eef jaalala waaqayyootiin asin gaafadha. Horii fudhannee gara mootummaa waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Biyya lafaa irratti garuu hojii wangeelaa yoo ittiin hojjenne waldaan guutuu wangeelaa saansusiin akkasiin jedhee misioonota baay'ee gara 94 yeroo adda addaa bobbaafneerra. Achi keessaa warri dhaqanii waldaa dhaaban kunii waldaan sun guyyaa tokko mabaanuu erganii beekanii furnafaa wal biratti galchanii beekan. Hojii wangeelaa duwwaa yaadne ergina. Warri biyya keenya Siwiidiniidha, Jarmaniidha, Ameerikaadha, Awustiraaliyaadha biyya keenyatti wangeelaa lallabanii nun beekan. Garuu hojicha wangeela deeggaruudhumaaf jedhanii akka isaan godhanii garaa kana warri qabdan garaa wangeelaa warri qabdanii obboleessa keenya bilbila isaa amma kanaa gaditti argamu kana ilaalaati bilbila kana ilaalaati. Riilii atillee har'a akkaawuntii kee keessa isarratti waan danda'amu deeggaraa miidiyaa kana guddifne miidiyaa kana sadarkaa tokkorraan geenyan jedha. Anillee riyoota koo nan haasofsiisa waa'ee miidiyaa kana asumaan dubbadhee darbuu kanan barbaadu. Miidiyaa kana guddifnee obboleessa keenya hajabaatu hojii kana bal'isee hojjetu guyyaa guutuu haa hojjetu hundafqisiifna hojii wangeelaa baay'inni qabu kan argitaniittu kana dubbachuu nan barbaadachuu gooti tokko. Inni lammaffaan kanan dubbachuu barbaadu akkuma sabaatti yoo ol tumsine maal ta'an jedhan. Amma namoonni biraan waan biraa yoo naasee miidiyaadha waan ta'eef rakkoo biraa qabaachuu danda'a. Sabni keenya bakka dadhabaadhaanis jabina isaatiinis wal tumsinu rakkoo inni dhuunfaatti qabu immoo dhuunfaatti walitti himnee kallattii wal qabsiifnu ishee kanatu gootanii dhaamsa kana jechuu nan barbaada. Inni sadaffaan inni olaanaan inni guddaan Yesuus dafee dhufa. Dhiyootti dhufa. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos beekne wangeela dhugaa akka barsiifnu Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa akka qopheessinu dhaamuu nan barbaadachuu gooti. Yoo na eeyyamte immoo utuu namoota muraasa galateeffadhee nan jaalladha. Dandeessu. Tokko gammee ati maal fakkaata attamitti dabartettee dhuftee maa na gaafachuu keetiif sii fi obboloota koo iddoo kana jiran miindaa'eedhaaf abdii kaameraa kana waraabuudhaan miidiyaa kana qopheessuudhaan warra hojjechaa jirtanii piliis waaqayyo sinaa eebbisachuun barbaada isaaniillee hojii kana gammee duwwaatu hojjetaa jira miti dudduba kan jiran jirullee isaaniin illee ijoollee sana nuu dubbisii ijoollee niftaalee miisa gargaaru jedhan sanaaniif immoo yeroo mawaagotan immoo ilaasee kana immoo miindaa'ee jedhaman tokko abdiidha isaaniillee kana nuu ga'e yoo jettanii nan jaalladha jechuu nan barbaada galateeffachuu nan barbaada taasisuudhaanii geggeessitoota waldaa guutuu wangeelaa amma yeroo kana wajjin tajaajilaa jiru. Geggeessitoota waldaa guutuu wangeelaa amma yeroo kana wajjin tajaajilaa jiru. Utuun galateeffadhee nan jaalladha. Darajjii Yoonaas Warquu Goobanaa Barsaa Minaasee Bafiqaaduu Katamaa Badhaadhaa Barsaa Firoomsaa Olaanaa Paaster Addaamuu Waaqinee Paaster Isaa warra jedhaman kana carraan argadhee waan galateeffadhee nan jaalladha amantoota waldaa guutuu wangeelaa wajjin amaan hojjetan nan galateeffadha jechuudha. Taansee garuu waan tokko dubbachuu nan barbaada. Addeleen isaa guddinaadha.
tajaajila koo keessatti shoora olaanaa yeroo rakkadhetti yeroon chaalenjii natti hammaatetti nan dhaaba jedhetti hin dhaabdu jette naa wajjin taate na gorsuudhaan naa wajjin dhaabbatte bara koo keessatti irraanfachuu waan hin dandeenyeefi asuma yoon galateeffadhe nan barbaade argin carraa kan argadhe. Isinillee miidiyaan dhageessu hin hordoftu biyya kanaa dhaloonni akka isaan dhagahan addeleen isaan nama guddoodha. Namoonni baay'een isheen hubatanii ishee galateeffachuu nan barbaada. Namoota akka dhufee as ga'uuf taphatan ga'ee taphatanii obboleessa koo barsaa Shifarraa ayyaana nama jedhamu tokko ayyaana Lekkaasaa nama jedhamu tokko dur baran tajaajilaa ture harka na qabanii yaabbannoo naa ta'anii Masalaalessa jedhamu tajaajila koo har'aatiif gaan har'a namoonni suni anaaf abboota koo hafuuraati utuun abbaa koo hafuuraadha jedhe namoonni miteedha. Anarratti garuu ashaarri isaanii guddaadha waanta ta'eef carraan argadhe kanatti isaan galateeffachuu maatii koo haadha manaa koof boloota koo asumaan galateeffadhe nan darbuu nan barbaada. Hiriyaa koo tokko baay'ee naman jaalladhu Immirool Jirraa jedhamu baay'ee naa wajjin namamu nan galateeffadha. Kanan jechuu barbaada ka waldaa kiristiyaanaa gaggeessitoota jedhamu dhuma isaanii warra na wajjin dhaabbatan warra na gorsan warra na cina dhaabbatan utuun galateeffatiin darbuun barbaadu. Asumaan illee waan tokko nan kaasara. Pirezidaantii waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaa duraanii Paaster Yilmaa Waaqee utuun hin galateeffatiin hin darbu. Maaliif galateeffatta isaa jedhee na gaafadhu lagamme waan hin galateeffadhuuf hin dubbachuu barbaada. Itoophiyaan mulu wangeeliin kilil yookaan sinoodiisa jedhamu kana gara 42 qabdi. Gaggeessitoonni ishee nama 7 amma 5 akkas 8 akkas hiyyaa'uu waggaatti gara nama 400 ol kan ta'an walitti qabama. Na amanee namni kun paasteriin koo kun pirezidaantiin koo kun na amanee gaggeessitoota guddaa urguddoo kanarratti waggoota 2 itti fufiinsaan akkan isaan tajaajilu na afeeranii waltajjii naa laatanii waltajjii sanarraan waltajjiin baay'een baname iddoo baay'ee bira ga'e darbeedha. Kanaaf nama sana seenaa koo keessatti irraanfachuu ani sanaaf hin gitu akka namaatti jechuudha. Garuu gaafan isaan tajaajile warri guyyaa gaasan amma dhagaa jiru waanta ta'eef tajaajila jabaa nama raajeffachiisu Waaqayyoo gidduutti keenyatti argame namoonni baay'een itti gammadanii haalleluuyaa jedhanii afaan haaraatti haasa'an akkan tajaajiluu fi ayyaanni koo akka ba'u biyyattii irratti nama godhina waanta ta'eef nama kanatu hin galateeffatee yoo darbe akkan ta'ure. Ulfaadhaa Paaster Dhugaa yeroo keessan laattanii tola jettanii eeyyamtanii asitti argamtanii daawwattoota keenya wajjin anaa wajjin yeroo dabarsuu keessaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Barri keessan hafe yeroo keessan hafe tajaajilli keessan hafe kan eebbifame haa ta'u ulfaadhaa Paaster. Utuuti kana nagaasitidhaan waan tokko jedha. Siila cuukkoo kana gaafa dubbatte leensaa. Leensi moo leensaati? Leensi cuukkoo. Leensi cuukkoon kuni anaafillee utuu naa ergite itti naa himisiin jechuun barbaade. Toluma jechuudhaan. Namoonni biraan immoo maal irraa bituu yaadda? Isinii ergiti dhugaa. Fideen nufa. Egaan kabajamtoota daawwattoota Buddusee TV guyyaa irraa Paaster Niftaalem Argaa wajjin ture. Isaanii wajjin yeroo gaarii tokko qabaanni wantoota baay'ee barattaniitu dhageessaniitu jedheen abdii guddaan qaba. Yeroo hundumaa kan nu wajjin hin jirtu Leensi Cuukkoo akkasumas immoo kanneen biroo guddaa godheen galateeffadhaa nu wajjin hojjechuu nu tumsuu akkuma kana immoo yaada yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa asirra jirutti fayyadamaa. An qopheessaan sagantaa kanaa Gammachiisuu Mataa Boranaan ture Mindaa'ee Shufeeriif Abdii Tsaggaayee wajjin guddaan isin galateeffadha nu wajjin ta'uu keessanii fi torbee yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarutti nagaa Waaqayyootiin tura. Barri bara dorgommiiti. Bara fiigichaa. Adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii, Samsungii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha.
Odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan Duwwaa 91143 Duwwaa 7 jedhaatiin nu bilbilaa yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkasumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadhaa. Odaa Elektirooniks meeshaalee teekinooloojii qulqullina qabaniif